يا አወራለሁ መሞቴን መርዶዬ ሰማችሁ አለሁኝ ደስ ይበላችሁ አልሞትም በሕይወት ኖራለሁ የአምላኬን ስራ አወራለሁ መሞቴን መርዶዬ ሰማችሁ አለሁኝ ደስ ይበላችሁ ስላወጣኸኝ ተራራ ስላሳለፍከኝ መከራ ስላሻገርከኝ ማዕበል ተመስገን እንጂ ምን ልበል ስላወጣኸኝ ተራራ ስላሳለፍከኝ መከራ ስላሻገርከኝ ማዕበል ተመስገን እንጂ ምን ልበል ተመስገን እንጂ ምን ልበል ተመስገን እንጂ ከፍ በል እንጂ ምን ልበል ከፍ በል እንጂ ምን ልበል ተመስገን እንጂ ምን ልበል ተመስገን እንጂ ምን ልበል ሂርኮነ ጀላን ጅግኔ ዋቃ በሪትን ዱምኔ አኒሲን ቀባ ከንጃለቴን ጅብኔ kan gargaareen nuffine ani sin qaba 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 ulfaadhu 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 hirkoo na jalaa jigne waaqa barriitti dhumne ani sin qaba kan jaallateen jibbine kan gargaaree dhufne ani sin qaba ani sin qaba ani sin qaba nuti si qabna gooftaa keenya nutu si qabna waaqayyo sana eebbifama waaqayyo sana eebbisu ayyaanni isin haa baay'atu obboleessi keenya isaan eebbisu ayyaanni dachaa isiniif haa baay'atu Qees. sagantaa jirutti itti tursiisuu dandeessu bakka. Paasteriin toora ta'e. Toori sagantaa Nagaan waaqayyoon xiqqoo naaf hojjetaniif haa ta'u waaqayyo isin haa eebbisu. Amiin. Itti warqeen xinnoo jeeqaa jira hin dhaga'ama lama. Eeyyeen nagama. Eeyyeen nagama. Nagama pastor. Muutirra jirtu pastor. Sagalee waaqayyoo walii wajjin ilaalla. Addisuudhaan akkasuma obboleessa keenya kiisiidhaan nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u baga har'a geessanii eebbifamaa ittiin haa jedhani waaqoo isin haa eebbisuudhaani. Bareechee dhaga'ama. Eebbisaa warra nuti jaalan eebbisaa. Waaqayyo dachaa isin haa eebbisu ayyaanni waaqayyo isiniif haa baay'atu. Waaqayyo isin haa eebbisu ayyaanni waaqayyo isiniif haa baay'atu.
Yeroo hundi keessan egaa viidiyoo banadhaati sagalee waaqayyoo walii wajjin ilaallaa viidiyoo banadhaa. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Dhaga'amti. Ayyan dhaga'ama Pastor. Sagalee waaqayyoo keessaa wangeela Maatewos boqonnaa 6 lakkoofsa 31 irraa kan jiru dubbiseen iddoo 31tti dabalee walii wajjin ilaallaa. Jireenya milkaa'ummaa kan jedhuun gabaabumsa gabaabaa walii wajjin ilaallee waaqayyo walii wajjin kadhannaa. Maatewos 6:31. Kanaafis maal nyaannaa yookiis maal dhugnaa yookiis maal uffanna jettanii yaadda'inaa. Warri saba waaqayyoo hin ta'in yaada isaanii isaan kanatti hidhanii jiru. Isaan kun hundinuu isiniif barbaachisoo akka ta'an garuu abbaan keessan inni waaqarraa hin beekaa. Duraan dursitanii yaada keessan mootummaa waaqayyoo fi qajeelummaa isaa barbaaduttidha. Kana malees kan barbaachisu hundinuu isiniif hin kennama. Waa'ee boriif hin yaadda'inaa. Guyyaan borii ofiisaatiif iyyuu yaaddaa ta'u rakkinni guyyaa sanaa duwwaan guyyichaaf gaadha jedhee. Ameen. Waa'ee jireenya milkaa'ummaa gabaabsinee walii wajjin ilaallaa. Biyya lafaa kanarraa namni hunduu milkaa'uu barbaada. Namni biyya lafaa kanarraa kaasu hundumtuu milkaa'ummaadhaaf kaata. Inni baratus, inni qotus, inni nagadus hundumtuu milkaa'ummaadhaaf kaata. Garuu baay'een utuu milkaa'in kan karaatti du'an jiru, utuu milkaa'in kan abjuu baatanii ulfaan du'an jiru, utuu milkaa'in lafa yaadan kaniitu hin gahin hafan jiru. Inni milkaa'ee akkamitti milkaa'ee inni milkaa'uu dadhabe immoo maaliif hin milkoofne kan jedhu waan xinnoo tokko kaasitan tarii kamiin keessa akka jirru abbaatu beekagaa kam keessa akka jiru ilaalla. Attendaansii yookaan jireenya biyya lafaa kana namoota biyya lafaa kana yoo ilaalle warra milkaa'anirra warra milkoofnetu baay'ata. Utuu milkaa'in kan du'antu warra milkaa'anii darban irra baay'ata. Jireenya saba Israa'el yoo ilaalle baay'ee isaanii namoonni milkaa'anii kaacha isaanii xumuran muraasa. Namoonni milkaa'anii ajandaa isaanii xumuran muraasa. Baay'een isaaniituu fiiganii kan dhuman utuu abjootanii kan du'an lakkoofsan qaban. Macaafota seeraa 5 yoo ilaaltan macaafi seeraa sun seeruma uumamaarraa ka'ee hamma seera keessa deebitti yoo dhuftan ilaaltan macaafi kun akkaataa itti waaqayyoo namatti siquudhaaf haala mijeeffatu yookaan immoo waaqayyoo karaa inni ittiin namatti siquudhaaf karaa salphaadha jedhee qiqindeeffatu agartu. Garuu hammuma kana immoo namni tun waaqayyoo irraa siquu agartu. Museen akkatti waaqayyoo namatti siqu yeroo barbaadu maal goseetti fakkaata? Waaqayyoon sabi salphaatti akka arguu fi isa cubbamaa ajjeesaa fixaa'edha. Kun karoora sagantaa Musee keessatti ariifi ture. Garuu isa cubbamaas ajjeesanii fixanii milkaa'ummaan hin taane. Godoon Israa'el, sabi Israa'el utuu rakkatu, utuu dhiphatu agarra. Agartanii macaafa Iyyaasuu ilaaltan immoo isa xumuraa yeroo kufaatii saba Israa'el, yeroo badiisa saba Israa'el ta'e. Iyyaasuun waldaa kiristaanaa dhalootatti kennee kaacha isaa hin xumurre. Iyyaasuun waldaa kiristaanaa warra mootummaatti kennee kaacha isaa xumure. Hammi sabi kun milkaa'ummaadhaaf karoorsee abjootu baay'eensaa
jalaa diigamaa badaa dhufe. Sakana booddee bara raajotaa yeroo tuufes bara raajotaa karaa salphaa sabi Waaqayyoon ittiin argu ture. Karaa salphaa amantoonni itti Waaqayyoon arganii karaa isaanii qindeeffatanii abjuu isaanii qindeeffatanii itti milkaa'an ture. Kunis hin taane. Raajonni gurguddaanis ka'anii, raajonni xixiqqoonis ka'anii sabi milkoofne. Milkaa'ummaan sabaa gadi bu'aama adeemi. Abjuun galman geenye, karoorri galman geenye, sagantaan galman geenye. Sakana booddeedha abbaa ergama hojichaa kan ta'e Yesus Kiristoos gara biyya lafaa dhufee milkaa'ummaan dhugaan tokko akka ta'u kan raajame. Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 2 irratti saba isa dukkana keessa jiruuf ifni ba'aa jedhee jalqabe. Warra dukkana keessa jiraniif ifni ba'aa. Warra karoorsanii amma illee dukkana keessa jiran, warra illee abjootanii amma illee dukkana keessa jiran kana isaan kun ifa argu. Sagantaa jedhu dhufe. Sagantaan asitti dhufe yookaan raajummaan asitti dhufe kun raajummaa milkaa'ummaa namatti agarsiisu. Raajummaa daandii mo'ichaa namatti agarsiisu ture. Saba dukkana keessa jiruuf tootaalii warratti dukkanaa'eef warra abdii kutataniif amma Waaqayyo waa karoorseera ifatu ba'aa jedhee jalqabe. Ifatu ba'aa. Haleluuyaa. Ifatu ba'aa. Sagantaan Waaqayyo iddoo kanatti ifa kan ta'eef yookaan karoorri Waaqayyo iddoo kanatti ifa kan ta'eef hamma asii achi ilaaltan kan hundumtuu toora macaafotaa amma dhufan kanatti hundumtuu Waaqayyo karaa inni ittiin namatti dhiyaatu karaa salphaadha karaa hundumtuu garuu namni mootu baay'ee achi fagaatu agartu. Tuma deemuu sabi kun maal keessa galee dukkana keessa galee. Yeroo inni dukkana keessa galetti Waaqayyo hin baddaa hin jenneen hin cabdaa hin jenneen ifatu sii taa'e. Isaayyaas akka jedhe saba Waaqayyo warra dadhaban jabeessaa jedhe. Isa kufee harkisaa kaasaa isa dadhabaadhaan immoo ati jabaadha ittiin jedhaa. Isa baay'ee dadhabeen ati dadhabdee takuftee ittiin hin jedhina ati nama gaariidha jabaadha ittiin jedhaati karaa itti agarsiisaa ittiin jedhe. Raajummaan Isaayyaas raajummaa baay'ee saba jajjabeessu wanta ta'eef raajummaa sabi baay'ee fudhate ture. Haa ta'u iyyuu malee saba mallee dadhabaa adeeme, saba mallee kufaa adeeme, milkaa'ummaa yaadame, sagantaan karoorfame hin baane. Kanaaf Isaayyaas boqonnaa 62 lakkoofsa 1-2 irratti Waaqayyo akkasittiin jedhe. Hamma ifi kee ba'utti hin calin jedhu jedhe. Hamma inni sii karoorse kun raawwatutti. Hamma ifitti kun akka barii ganama ol ba'utti. Ani waa'ee Xiyooniif calin jedhu waa'ee Yerusaalemiif hin boqodhu jedhetu Waaqayyo haaloo keessa gale. Ammas ilaalaa gaa Waaqayyo ani waa'ee keef hin boqodhu ittiin jedhe. Yaa Yerusaalem yaa Xiyoon hamma ifi kee ol ba'e hamma namni hundumtuu karra kee fayyina jedhanii moggaasanii karri kee illee milkaa'ummaa irra ba'e maqaa fayyina argatutti ani calin jedhu ittiin jedhe. Karra kee fayyina jettee moggaaftaa hamma kanatti ifi kee amma ol ba'utti ani calitti hin jedhu ittiin jedhe. Sagaleen kun dubbatamu malee kakuun kun akka katamu malee ammayyuu sabi milkaa'ummaa keessan galu. Jireenyi milkaa'ummaa abjuu duwwaa ta'ee hafe. Egaan isa dhumaa abbaa ergama hojichaa kan ta'e Yesus Kiristoos milkaa'ummaa dhugaa nu agarsiisuuf dhufee dhalate. Milkaa'ummaa dhugaa nu hubachiisuuf dhufee dhalate. Yesus Kiristoos yeroo dhufee dhalatee hojiitti galuu lallaba nama dubbise kana lallabe. Ishee kanaaf nama kana deema. Iddoon amma dubbise kana Maatewos boqonnaa 6 lakkoofsa 31 ka'ee kan jiru hin yaadda'inaa. Hin yaadda'inaa. Yeroo hundumaa jireenya nama milkaa'ummaaf adeemu maaltu ajjeesa jette yaaddoodha. Yaaddoon summii ituun argin nama galaafatudha. Summii utuun argin nama miidhudha yaaddoon. Summii utuun argin si ajjeesudha yaaddoon.
Si ajjeesaa namni dhuguma. Summii utuuti sin beekin itin ajjeesura yaaddo. Ergamni Yesuus Kiristoos boqonnaa 5 keessatti lallaba isaa jalqabe. Boqonnaa 5 keessatti lallaba gaararraa barsiisaa ture. Yeroo darbe kaaseen ture. Lallaba gaararraa yeroo barsiisa Yesuus Kiristoos waan namni lallaba jedhee hin lallabne lallabe. Yeroo darbe kaasee lallaba kutaa 14 qabatanii jedheera. Hiyyeessi haa gammadu jedhee jalqabe Yesuus Kiristoos. Gaafuma lallaba qoramsa seexanaa xumuree soomaaf sagada guyyaa 40 xumuree lallaba gaararraa tokko jedhee boqonnaa 5 keessatti jalqabu. Lallaba namni hiyyeessa ta'e karaa hafuuraa hiyyeessota warra taatan gammadaa'e. Waan namni itti gammaduun irra hin jiraannetti akka gammadan haasa'e. Hiyyeessa gammaduu jedhee gada kaase. Waan qajeelaa akka midhaanii dheebottanii akka bishaanii dheebottanii akka midhaanii beeloftanii akka bishaanii dheebottanii kan dhabdan immoo gammadaa'e. Warra dheebotee dhabeen gammadaa'e. Yesuus Kiristoos akka nuti yeroo tokkoof daqiiqaa tokkoof illee yaaddoo hin barbaadu. Sababiin isaa akkuma nama dubbadhe yaaddoo jechuun summii utuu isin hin beekisin ajjeesu wanta ta'e. Lakkoofsa 31 kana maalidha? Warri milkaa'ummaa barbaadanidha. Warri lafa yaaddan sana ga'uu barbaadanidha. Warri sagantaan keessan akkasii xumuramu barbaadanidha. Maal nyaannaa jettanii yaadda'ina? Amma lallabi kun dhuguma fudhatama qabaa? Lallabi kun dhuguma fudhatama qabaa? Maal nyaannaa jettanii yaadda'ina? Shifii xixiqqoon ilbiisi lafarra kaattu nyaata yaaddofteeti kan isheen kaataa jirti. Sareen achi fiiddee fiddu karaa kanarraa waan nyaattu dhabdeeti kan isheen fiddu. Uumamni lubbuu qabullee hamma kana kan waan nyaatu barbaachaaf akkas ta'a erga ta'ee akkamitti namni immoo yaadda'u maani lallabi kun? Waan nama dhibu namni hamma yaadda'u nyaatu. Yeroo tokko tokko nan kolfaa gaafa ayyaanni waggaa tokko tokko dhufu namooti karaarra yeroo horii bituu adda addaa adeemanii waanuma ija 21 nyaatan fakkaatu. Waanuma biddeena ija 20 faa muraa 50 faa nyaatan fakkaatu. Waanuma hoolaa 2-3 fixan fakkaatu. Yaaddoo isaa yeroo laaltu fajajaa adeema makiinarraa illee godhu. Garuu gaafa biddeenni bilchaatee dhufu muraa tokko utuu nyaatiin quufa. Yaaddoo isaatu caala moo nyaata isaa caala yoo jettan yaaddoo isaa caala. Kan biraa nama biyya lafaa kanarraa waan qabu fixee du'e nagartan. Mee abaluu waan qabu fixee du'eeraa nama jettan natti maa. Namni kan du'u utuu wanti barbaadu sun jiruuti. Nama wayyaa fixee du'e nagartan. Nama birrii fixee du'e nagartan. Nama biddeena fixee du'e nagartan. Utuu jiruu du'a. Garuu kan yaadda'amuuf sun nyaata kan hafee jiraatu immoo nyaata. Kan du'e immoo namicha nyaataaf yaadda'u. Irraan sinii deebi'a. Kan yaadda'amuuf nyaata. Kan du'u namicha yaadda'u. Kan hafee itti immoo wanticha yaadda'amaa ture sanaadha. Mee abbootii keessan du'an ilaalaa. Mee firoota keessan du'an ilaalaa. Dhuguma qabeenya fixanii du'an immoo utuu jiruu du'an. So eega akkas ta'a ta'e. Eega akkas ta'a ta'e. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maal jedhe yaadda'inaa. Warri milkaa'uu barbaaddan. Warri jireenyi keessan fuulduratti akkas wal sinii qixxaatu barbaaddan. Yaadda'inaa. Maaliif hin yaadda'u? Waanuma nyaattaniifuu yaadda'inaa irraa hafaadha. Hin yaadattuu taatan wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 10 irratti irraa hafaa akka qabaattaniif dhufee jedhe. Yohaannis 10:10 akka hattuutan dhufa yeroon jedhu ani hattuu miti. Hoolonni koo jireenya qabaataniif irraa hafaa qabaataniif dhufeera jedhe. Dhufuu dhumti Yesuus Kiristoos mul'achuu dhumti Yesuus Kiristoos
Nuuf argamumti Yesuus Kiristoos jireenya irraa hafaadhaaf. Mul'ata irraa hafa, abjuu irraa hafa, baajeta irraa hafa, nagaa irraa hafa, fayyaa irraa hafa. Hiika dhufaatii Yesuus kun irraa hafaa akka qabaatanii fedha. Namni isaa garuu arras boris yaaddaadha. Arras boris yaaddaadha. Agalgaa'ii tokkotu ture yoo maqaa dhahee hin beektunna. Damoota isaa xinnoodha. Yoo isin misaa affeertanii Waaqayyo si haa galatu hin jedhu. Ituma misaa nyaatu yaa Waaqayyo kana nyaatti jettee immoo galgala irraatiin hin dhugaatin jedha. Akkiis immoo jiraatee affeeri. Yaa Waaqayyo kana nyaatti jettee immoo ganama qursii hin dhugaatin jedha. Yaaddaadha. Namni kun hin nyaata garuu kiiloon isaa gaduma adeema. Gaduma dhume. Namicha kana nyaata dhabuu miti kan fixe. Uffata dhabuu miti kan fixe. Yaaddoodha. Yaaddoon summii utuu hin beekin nama ajjeesu wanta ta'e. Ilaalaa achirratti. Maal uffannaa jettanii immoo yaadda'inaa? 31 laata. Maal uffannaa jettanii immoo yaadda'inaa? Amma gaattan dhufaa jira. Waan an barbaade biratti dafee achi sin ga'a. Maal nyaannaa jettanii yaadda'inaa? Asa sekondilii maal uffannaa jettanii immoo yaadda'inaa? Amma eenyutu waan uffatuuf yaadda'u? Eewwamni namni waanuma uffadhuuf yaadda'u jedhuun. Ciiftanii hundi keessan yeroo kana marribaa kaatan har'a moo maaliin uffadhaa jettanii akkasii yaaddan nan beeka. Inni kaleessa uffadhe sameera, inni kaleessa uffadhe namni irratti argeera. Namni yeroo hundumaa koodii na ta'e wayyaama tokkoon na beeka, caamama tokkoon na beeka. Ituu hirribaan kaane isa nagaadhaan si bulchetuun galateeffatiin waa'ee wayyaa uffattee kaatuu yaadda kana. Kan biraallee kan dhiiraa rakkoo hin qabu ijoollee dubaraa kana kan keessa wayyaan keessa hin rakasa garuu akkasiin wayyaa kee geeddartan nan beeka. Mee utuu kaatanii wayyaa keessan hin uffatiin isa nagaadhaan si bulche dura galateeffadhaa yaadda'uu dhiisaati. Isinillee miilla qabaattanii caammaa barbaaddan, dhanna fayyaa qabaattanii wayyaa barbaaddan. Kan immoo kanuma hin qabaanne tarii jiraachuu danda'a. Kanaaf dursa isa nagaa isinii kenne, isa sin gargaare, isa nagaatti isin bulche Waaqayyoon galateeffadhaa. Hin yaadda'inaa, totaalii hin yaadda'inaa. Miseejinni achi kan jiru. Gooftaa Yesuus Kiristoos barsiise kana nama tokko miti. Ergamaa wayii tokko miti. Ofii isaatii dubbate. Inni ofii isaatii sitti dubbate si danda'a. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Inni ofii isaatii siin jedhe si danda'a. Amma namoonni baay'een amma gaaffii ni gaafadha. Amma namni mana barbaadatu siin jedhe kan mana barbaadan jirtu. Makiina immoo kan barbaadatu siin jedhe kan makiina barbaadan jirtu. Ammatu Waaqayyo manaaf makiina haaluma tokko siinii kenne. Baajeta immoo birrii miliyoonii 5 duukaa siinii kenne. Manas fudhattanii, makiinas fudhattanii, baajetas fudhattanii, dabalataan immoo hojii argattanii. Nagaa jettu immoo dabalata barbaaddu. Namni nagaa jedhu biyya lafaa kanarra hin jiru. Warri du'an Waaqayyo isaan eebbisu nagaa jedhee isaan. Xiyyaara tokkotu bittee xiyyaara isa lammaffaadhaaf kaatta. Makiinaa tokkotu bittee makiinaa isa lammaffaadhaaf kaatta. Mana tokkotu ijaartee mana isa lammaffaadhaaf kaatta. Maaliif yoo jettan kennaadhuma uumamaa seexanni dhala namaatiif kenne yaaddoo waan jedhamtu. Akkati nagaatti teessee waan qabdutti boqottu seexanni hin barbaadu. Akkati nagaatti teessee waan qabdutti aara galfattu seexanni hin barbaadu. Kanaaf yeroo hundumaa si yaaddeessa. Yaaddoo waan uffattuuf hin yaadda'in, waan nyaattuuf hin yaadda'in. Achuma ilaaltan lakkoofsa 32 irratti garaa nama kuta. Warri saba Waaqayyoo hin ta'in yaadda'aa jiru jedhe ishee kan barbaade. Gooftaan nu gargaaru. Warri saba Waaqayyoo hin ta'in yaadda'aa jiru. Atis yaadda'aa jirta taanaan saba Waaqayyoo hin taane jechuudha. Warri saba Waaqayyoo hin ta'in yaadda'aa jiru. Warri gooftaa fayyinaa kana hin beekin yaadda'aa jiru. Yaada isaanii isa kanarratti
hidhanii jiru jedhe. Amma egaa eenyutu kiristaanaa, eenyutu gooftaa qabaa, eenyutu gooftaa hin qabu. Waaqayyo nu gargaaru. Baay'een keenya an gooftaa qabaa jenna. Hundumti keenyas hin jenna. Ani beenteedhaa hin jenna. Ani nama amantiitii hin jenna. Garuu yaaddoon nurraa hin cabne. Afurri yaaddoo baay'ee keenya keessa afurri yaaddoo iyyee hin baane. Waaqayyo har'a isinirraa harkutu. Nama min jedheef ta'eera. Jireenyi keenya baay'een isaa yaaddoo keessatti waan kufeef abdii hin qabu. Mee wangeela Maatiyos boqonnaa 13 lakkoofsa 16 kaasaati ilaalaa. Wangeelli Maatiyos boqonnaa 13 lakkoofsa 16 kaatanii kan agartan kun lallaba Yesuus Kiristoos bu'aa haasa'edha. Yesuus tumimmaan isaa dhangalaasaa haasa'e jecha kana bartootatti haasa'e. Isa isin agartan kana baay'een arguu kajeelanii ituun argin du'an. Isa isin dhageessan kana abaabiliin keessan raajonni keessan baay'een arguu kajeelanii ituun argin du'an. Isin garuu isa jedhame agartanii, isa jedhame isa dhageessan sana ijaan agartanii, isin kana ayyaanumtaniidha. Lafati geesse kana abbaan kee hin geenye, lafati geesse kana haati kee hin geenye. Raajonni baay'een illee isa isin agartan kana arguu kajeelanii utuun argin du'anii. Gooftaan nu haa gargaaru. Abaabiliin keessan baay'een isaanii isa isin argitan kana arguu kajeelanii utuun argin du'anii. Isin garuu kan ayyaanumtaniidha. Ameen. Sababiin isaa waan sitti dubbatame irra dubbisume abbaan argate yoo dubbise rakkoon qabu. Iji keessan garuu waan arganiif, gurri keessan waan dhaga'aniif ayyaantudha. Raajonni baay'eenii fi warri jireenya qajeeltoo jiraatan isa isin argitan kana arguu akka kajeelan akka hin argin hafanis, waan isin dhageessan dhaga'u akka kajeelan akka hin dhaga'in hafanis dhugumaan isinitti hima. Abbaan kee isa argite kana arguu kajeelee utuu hin argin du'e. Ati garuu dhageessee agarte, ati kana ayyaanumteedha. Ameen. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos lallaba kana dubbatu iyyuu malee yeroo Yesuus Kiristoos kana jedhu namoonni baay'een waa'ee jireenya isaanii ilaalu. Iddoo kanatti maaltu turseetti fakkaata? Yesuus Kiristoos waa'ee jireenya milkaa'ummaa yeroo barsiisu namicha tokkotu sanyii facaasuu ba'ee jedha. Namicha tokkotu sanyii facaasuu ba'ee jedha. Namichi sanyii facaasuu ba'e kun tirfii argachuufi, irraa hafaa argachuufi, tootaalii bu'aa buufachuufi sanyii facaasuudhaaf ba'ee jedha. Yookaan nan milkaa'a jedhee ba'ee jedha. Ija caaluun argadhaa jedhee ba'ee jedha. Namichi kun yooma jalqaba sanyii facaasu karaa dura jalaa buutee jedha. Karaarra buutee jedha. Yeroo sana immoo simbirri seexanaa dhufanii fudhatanii nyaataniidha. Maanni milkaa'ummaan namicha kanaa? Maanni milkaa'ummaa? Hin facaasee harka isaa keessaa hin facaasee hin dhabee simbira seexanaa jalaa fudhate. Namichi sanyii facaasee kassare kun yookaan akkanatti harka duwwaa hafe kun milkaa'uudhaaf ba'e. Namoonni baay'een milkaa'uudhaaf ba'anii kan kisaadhaan gara lakkoofsan qaban. Hojjedheen nama ta'a, baradheen nama ta'a, nagadeen nama ta'a. Baay'een keessan as keessa kan jirtan, biyya arabaa kan jirtan, mana namaa keessa kan jirtan, qansiraa namaa kan hojjettan, biiroo namaa kan hojjettan. Milkaa'uudhaaf akkas hin baatan beekamaadha. Milkaa'uudhaaf akkas hin baatan. Garuu ituu isin hin milkaa'in wanti milkaa'ummaa keessan karaatti hambisu baay'ee. Ituma isin nan milkaa'a jettanii kaattanii akka isin hin milkoofne kan godhe lakkoofsan qabu. Simbira seexanaatu
fudhatee nyaate. Humna kee seexanni hin nyaate namiin jedhee fudhadhu. Haalamiyaa. Dadhabbii kee seexanni hin nyaate. Namichi kun ituun milkaa'ina fee. Kana kan Yesuus Kiristoos itti barsiise. Ol deebi'aati ilaalaa. Boqonnaa 13. Ol deebitee ilaaltan lakkoofsa 10 irraa kaase. Yeroo walitti kana barsiise. Yesuus immoo deebisee lakkoofsa 11. Dhoksaa mootummaa Waaqaa beekuun isiniif kennameera. Isiniif garuu isiniif kennameera. Isaaniif garuu hin kennamne. Isa fudhatee Waaqa buufammaa isarraa hafuutti hin dabalamee hin kennamaafi kan hin qabne garuu innumti inni qabu iyyuu isa duraa hin fudhatamu. Isaanuma ilaalanii hin argan, utuma dhaggeeffatanii hin dhaga'an, hin hubatan. Kanaaf fakkeenyaan isaanitti dubbadhaa. Egaa raajiin Isaayyaas dubbatee isaanitti raawwatameera. Inni dhugaa, inni dhaga'uu hin dhageessu garuu hin hubattanii, ilaaluu hin ilaaltu garuu hin argitanii ittiin jedhee jedhe. Yesuus Kiristoos waa'ee namicha sanyii facaasu sana fakkeenyaan eegatti dubbatee booddee, erga taasa'e booddee, jecha kana taasa'e. Namoota tokko jedhe innumti inni qabu iyyuu jalaa fudhatamaa jedhe. Nama tokko immoo isa qabuuf iyyuu hin dabalamaa jedhe. Yeroo tokko namoonni baay'een akka jedhu Waaqayyoon olkaa fuudhee namaa kennaa jira jedhu. Kan hojjetu ana kan nyaatu nama biraadha jedhu. Kan facaasu ana kan nyaatu nama biraadha jedhu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garuu mee simbirroota ilaalaa jedhe. Isaan hin facaasanii, hin haamanii, hin makaranii jedhe. Abbaa isaaniitu isaan sooraan jedhe. Yeroo baay'ee namoonni jechatti dogoggoranii dubbatu. Simbirri abbaan qabdu. Simbirri abbaan qaban. Harraagettiin abbaan qabdu. Uumaa qabdi malee abbaan qabdu. Abbaa keessantu isaan sooraa jedhe. Ilaala macaafa kana. Matoota boqonnaa 6tti deebi'aati. Abbaa keessantu isaan soora malee abbaan qaban isaan. Sababiin isaa Waaqayyo uumaa nama hundumaati malee abbaa nama hundumaa miti. Kan simbirroota sooru abbaa keenya malee abbaa isaanii miti. Abbaan qaban uumaa qabu. Abbaan keenya nurraa hafeeyyuu simbirroota hin soora. Nu garuu yaadda'oo. Kanaaf innumti qabuyyuu jalaa fudhatama nama tokko. Isa tokko mootii dabalamaa jedhe. Egaan namichi sanyii facaasuudhaaf ba'e kun simbira seexana fudhatee bade. Mee akkasiniif galutti boqonnaa 13 lakkoo 1-2 ni dubbisa. Lakkoo 1-2. Bidiruu yaabbatee barsiisuudhaaf taa'e. Namoonni hundinuu immoo qarqara ciisaa bishaanichaa hin dhaabatu turan. Yesuus fakkeenya garaagaraatiin waan baay'ee isaanitti himuutti ga'e. Kunoo namichi tokko sanyii facaasuudhaaf ba'ee innitu facaasuu kaan karaa bukkee bu'anii simbirroonni immoo fudhatanii funaannatanii nyaatan. Kaan immoo lafa dhagaa lafa biyyoo hin qabne irra bu'anii lafti isaan irra bu'anis biyyoo gadi fagoo waan hin qabaanneef dafanii biqilan. Yommuu aduun itti baate garuu hin colligan. Hidda gadi fagoo waan hin godhataniif hin gogan. Kaan qoraattii keessa bu'an qoraattis guddatanii isaanuudhaan. Kaan garuu biyyoo gaarii irra bu'anii ija godhatanii iji isaanis kaan dachaa 100, kaan dachaa 60, kaan dachaa 30 godhatee jedhe. Inni jalqabaa faca'e kun akka inni hin milkoofne akka inni lafa yaada hin geenye dubbate. Maali rakkoon isaa? Bareechaa dhaggeeffadhaa gaa. Soorii akka harkaa dheeranne karaa keessaa meseejinaa godhaa sa'aatii yeroo sokkee fi maaliif milkaa'uu didee? Maaliif milkaa'uu didee? Mee biqilaam kanattis na agarsiisa. Iddoon naquuf ka'e dhiiseen mee milkaa'uu yoo barbaaddan mata duree 13 caafee jira. Mee mata duree 4 irratti dubbanna. Milkaa'uu yoo barbaaddan tokko jireenya qulqullummaa jiraadhaa. Qulqullummaan burqaa milkaa'ummaati. Qulqullummaan burqaa milkaa'ummaati. Ishee kana parsantii 25 namoonni akka jaallatan nan beeka. 75 immoo barumsa booddeettaaf akka godhan nan beeka.
Ata usaras kaltau kanas waan caafne nurratti raawwatu sun ta'e waan caafame nurratti raawwata. Amen. Na yeroo baay'ee na jalaa miidhamtuu laata. Abrahaam utuu nan qabatin kakuu dhagaye. Garuu raawwachiifne hin milkoofne. Abrahaam utuu nan qabatin akka urjii samii akka baay'atu dhagaye. Abrahaam utuu nan qabatin akka cirracha galaanaa akka baay'atu dhagaye. Garuu hin raawwachiifne hin milkoofne. Barii milkaa'ummaa waggaatti galtu sagaleen nan qabannaatti dhufte. Namichi bara 70 waggaa 75 isaatti biyya kaallotaa yookaan Iraanii bahee gara biyya Israa'el har'aa kana dhufe waggaa 24 kakuu duwwaadhaan jiraate. Kakuu gungummii nuti yerootu hin qulqullaa'in yookaan qulqullummaan argatin Waaqayyo waaqeffannu yeroo hundumaa nama komee taana. Komachuu arras komee boris komee Waaqayyo gaafa natti dubbate manan jiru. Waaqayyo na qaanesse kanan sii godha jedhee naan raawwanne kana garaachiin waan isin beekuu qabdan cubbuu barbaachisaa hojjechuun mirgaa ija cubbuu hojjetanii fudhachuun garuu dirqama. Isheen kun namoota baay'eef hin galtu. Waaqayyo waaqa araaraati inni jedhu sun raflii yookaan immoo irra keessa waan dubbifneef የምሕረት አምላክ jennee keewwanneerra. የምሕረት አምላክ ነው ግን አይደለም. waaqa araaraati garuu waaqa araaraa miti. Akkasitti qabaddaa. Araarri qimmiiddaa booddeedha. Araarri kaballaa booddeedha. Daawitiin akkas jedhe cubbuu keessii fadhiisaa mucaati cubbuudhaan argatte mun ajjeesaa jedhe. Cubbuu keessii fadhiisaa mucaati cubbuudhaan argatte immoo nan ajjeesaa jedhe. Eenyullee ta'e eenyu qimmiidhama malee araara argatu. Waan godhe sanaaf eega gatii kaffalee booddee araara argata. Kun yoo Yesuusin jettanis waan hafu miti. Yoo tsoomtanis waan hafu miti. Waan gooneef kunuma gatii kaffale. Seera waaqaati kun. Kanaaf namoonni baay'een amma maaltu biyya lafaa bal'eessaa jira hoo jettan barumsa sobaa tokko jira amantii sobaa seexanarraa kan madde ayyaanaan fayyine kan jedhu tokko jira. Ayyaanaan fayyine kan jedhu the devil of preaching yes seexam sibkataawi. Namoonni baay'een ayyaanaan fayyine inni jedhu kun al tokko fayyinaan deebinee kan Kiristoos amane hundumtuu uumama haaraadha. New creation. That's true. Isa jedhu kanatu yoo cubbuu goote kan cubbuu hojjetu foon keeti lubbuu kee miti. Foon immoo biyya lafaatii dhufe lubbuun immoo gubbaa dhufte lubbuun cubbuun hojjettu foontu hojjeta. Foon immoo kan biyya lafaati. Kanaafuu lubbuun kee al tokko fayyite kan jedhan jiru. Namoonni ituu macaafii kun hin sirrata ta'e maal toota sirreessaa jiru macaafa kan namoonni baay'een agartanii toota namichi biyya Ameerikaa tokko maqaan isaa narkaa badee iddoo maqaa waaqaa maqaa isaa galchatti macaafattameera agartanii tulaata gabaaroo lal macaafii kun. Macaafa qulqulluu kanarraa iddoo maqaa waaqayyoo jiru hundumaa maqaa isaa godhate. Kana gaa yeroo bara dhumaa ga'u namoonni maqaa waaqayyoo kana fudhatu kan jedhu. Innaa mee gabaabsi haasa'uu fi Abrahaam utuu dhannan qabatin dhagaye utuu dhannan qabatin biyyaa bahe garuu raawwachiisuu dadhabe. Waaqayyo akkasittiin jedhe bara dhufu mucaa ilmaa deessaa amma dhanna qabadhu ittiin jedhe. Dhanna qabadhu. Abrahaam ituu gara dhanna qabannaan naqin ragaa dhiyeesse. Ragaa
utulan nan qabatin mucaa argateera Abrahaam. Utulan nan qabatin mucaa dhiiraa argateera Abrahaam. So eega namichi kun utulan nan qabatin hin dhalcha ta'ee dhanna qabachuun maaliif barbaachisiise? Yeroo tokko ishee kan nu goomsa. Utuu hannu, utuu ejjinu, utuu somnu, wanti xiqqoon tokko yoo nu milkoofte waa ችግር የለም jenna. Nafsi amaaru naarinaati. Yoo harree wajjumaan harreetti deebina. Eebba xinnootu eebba guddaa nama dhabsiisa. Qarmii funaanutu eebba furdaa nama dhabsiisa. Abrahaam ani kootu nan qabatin mucaa dhalcheera waan jedhe fakkaata. Waaqayyo garuu akkasittiin jedhe. Abrahaam ittiin jedhe. Mucaatu tuudhan nan qabatin dhalchite sun maqaan isaa harreedha jedhe. Ismaa'eel jechuun harree didaa jechuudha. Zabraa harreen abboomamne jechuudha. Ismaa'eel. Yeroo tokko tokko namoonni nuti kiristaanotaaf hangafaa jedhu exactly. Amantiin Abrahaam irraa jalqabe wanta ta'eef Abrahaam ittaanee kan dhife immoo Ismaa'eel booddee kan argame Yisihaaqii karaa sanaa yoo dubbanne amantiin kiristaanaa amantaa sakaan booddeedha. Amantaa Ismaa'eelin hordofu booddeedha. Ismaa'eel jechuun harree jechuudha. Harreen nan qabattu. Harreen handhuura hin qabdu. Harree handhuura qabdu barbaadame. Fardi handhuura hin qabdu. Nyaattee hin quuftu. Galata hin qabdu. Okay? Kuni harreedhaa jedhee moggaase Waaqayyo. Yoo garuu dhanna qabatte mucaa eebbaatti baatan milkooftaa jedhe. Abrahaam bara gaarii didee bara rakkinaa dhagaadhaan dhanna qabate. Daa'ima dhanna qabuu fi jaarsa dhanna qabuu egaa kan Waaqayyo sinirraa qabu warra dhiirotaa beeka. Hincima. Hincima. Abrahaam akkamiyyuu haa ta'u malee dhanna qabate. Maaliif milkaa'ummaadhaaf? Sanyittiin kun karaarra buute. Mangallaay na yoo dhaqechu. Lafa milkoofne buute. Jireenya milkaa'ummaa warri barbaadan Waaqayyo hafuura isa karaarra nu godhe kan nurraa haa cabsu. Karaarra buute. Lafa kam? Lafa simbirri seexanaa fudhatu buute. Karaarra buute. Mi bareechaa dhaggeeffadhaa warri mastaa ishee qabattan batere. Inni kun karaarra inni jedhamu kun waa shanitti hiikama. Tokko yaaltaqaddase jireenya qulqulloofne jechuudha. Road straight. Jireenya qulqulloofne. Ulfina kan hin qabaanne. Isarra buute. Immediately seexanaaf dabarfame sanyiin kun. Waa eebbi kee seexanaaf hin darbin. Ooraa seenaati. Nan jedhaa milkaa'ummaan kee seexanaaf hin darbin. Ilaa. Isayyuu maaltu fudhate jedhaa? Simbira seexanaatu fudhate jedha. Namoonni baay'een akkas jireenyi isaanii ulfina hin qabu. Karaa dhumarra jiru. Akkuma barbaadan ta'u karaa ulfina hin qaban. Karaa antuuti karaa bareeka fardaa utaalaa dha Oromoon. Mee waa tokko sin gaafadha. Hoteela tokko keessaa mana nyaataa tokko baay'een keessa illee egaa hoteela dhaquu dhiisuu dandeessu. Hoteela mana nyaataa tokko keessaa ijoolleen dubaraa ergaman hundumtuu wayyaa gabaabaa sarbaa isaanii mul'isu keewwatanii ergamu. Maaliif jettanii gaafattanii beektu laata? Maaliif jettanii gaafattanii beektu laata?
Yoo namni gaafata jiraate dheessani. Akkasin gaafattanis nan beeka. Akkasin hin dubbannes nan beeka. Hunduu ergama mataa isaa qaba. Inni dhaqee achi biiraa isaa cafaccafu. Diraaftii isaa dhugu. Oo sarbaa micayyoo sana ilaale malee ittiin tolu. Namni baay'een badeera. Wallaan kiristaanaa baay'een kanaan makamteetti. Bara Isqeel bara keenyarraa kana fakkaata. Isqeel mana qulqullummaa gadhiisee laga Keber booji'amaa gidduu dhaqee taa'e. Isqeel luba gaafuma dhaqee laga Keber booji'amaa gidduu taa'e luba wallaa kiristaanaati. Isqeel akkamitti waldaa dhiisee ba'e yoo jettan waan Waaqayyoon barbaannetu iddoo aarsaa guute, dikureeshinitu iddoo aarsaa guute. Akka har'aa kana har'a waldaa baay'ee godhattan baandiraatu iddoo aarsaa jira. Baandiraan ikkoo dhiiga namaatiin dhufe maal hojjeta iddoo aarsaati. Iddoo aarsaa baay'een dikureeshiniin machaa'aadha. Namoonni baay'een baandiraa iddoo aarsaa bukkee fannifatanii agalgilootiitu kennaniin argama. Macaafni doggeeru hin jiru kun basaudamno himattaa baandiraa. Amikoodha kun. Amikoo waaqa tolfamaati kun. Akkas ture bara Isqeel. Akkuma kana kan ture dhufee iddoo aarsaa ke'amee taamus ture. Isqeel boqonnaa 8:14. Taamus jechuun yezimmuut astamaarii jechuudha. Barsiisaa ejjaa jechuudha. Taamus jechuun waaqa dubartii jedhama. Achirraa kan agarta waaqa dubartii jedhee ka'a. Taamus mana qulqullummaa keessaa karaa ba'aa keewwama. Bataskaana dur yoo dhaqxan dubartoonni karaa ba'aa dhaabatu. Yeroo Taamus du'u gabaa ejjaatu bada. Taamus waggaatti du'aa ka'a. Yeroo Taamus du'u ejjatu bada waldaa keessaa. Ejjatu bada biyya lafaa keessaa. Warri of gurguranii jiraatan illee tootaalii hin dadhabu. Yeroo Taamus du'aa koo immoo gabaa ejjaatu ka'a. Akkana ture. Taamus kun iddoo aarsaa dhufee dhaabate. Isa booddee waldaan kiristaanaa hundumtuu ejjatti kufe. Kwaariin achitti ulfaa'uu jalqabe. Ulfinni Waaqayyoo ba'ee sokke bara Isqeel. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos sanyittiin karaarra buute jedha. Nama jireenyi isaa hin taane tokko, nama hin mijanne tokkorra buute karaarra nama jiru. Seexanaaf karaa, dhugaatiif karaa, sanaaf karaa, kanaaf karaa. Let me. Ati manaa Looxii yeroo biyya Sodoomiif Gamoraatti baate ajaja tokko dhageessetti gala hin galinaa, gala galtanii hin ilaalinaa kan jedhu. Garuu gala galtee gaafa laaltu Waaqayyo waan tokko iyyuu hin goone utubaa soogiddaa ishee godhe. Dhaggeeffadhaa. Yoone mistiraawi nagar. Utubaa soogiddaa godhe. Dubartiin kun oduuteetti maaliif dhagaan goone? Dubartiin kun oduuteetti maaliif hin ajjeefne? Maaliif utubaa soogiddaa godhe bara ishee guutuu cophaa hambise? Soogiddaa harreen isin arraabdi bara. Hoolaan isin arraabdi. Reettiin isin arraabdi soogidda. Sangaan isin arraaba. Akka hunduu ishee arraabu maaliif godhe? Soogidda ishee godhe. Utubaa soogiddaa godhe cophaa hambise. Tani dubartiin kun rakkoo qabdi turte laata biyyicha keessatti nama meeqatu ishee arraabaa ture laata? Kan abbaa manaa ishee duwwaa turte laata? Isa kana yeroo biraatti deebina. Jireenya karaarraa waan bu'eef hin milkoofne. Seexana fudhatee sokke. Ikonomikaalillee milkaa'uudhaaf, fayyaa keessanitti milkaa'uudhaaf, hojiima keessanitti milkaa'uudhaaf kan Waaqayyoo ta'a. Yoo kan Waaqayyoo taane, yoo isaaf adda baane, milkaa'ummaan nu argatti. Baay'ee murteessaadha. Dubartii kana jireenya karaatti kan jedhan tokko qulqullummaa dhabuudha. 2 ulfina dhabuudha. 3 kan seexanaa ta'uudha. Jireenya karaarraati kun. 4
abaarsa nama dhaalchisu ofiis abaarsa dhaaluudha jireenya karaarra. Shanaffaan isa dhumaa garuu uumaa ofiitiin abaaramuudha. Hin gadde abbaan sanyii. Isa irratti facaaseetu gadde. Waa tokko siniin jedha. Inni sitti dubbate sitti hin gaddin. Sagalee kana fudhachaa jirtu moo dhiisu? Isinii hin ta'a deemaa jira. Hin ta'a deemaa jira. Fudhachaa jirran ta'a. Aaraadhuma hin ta'a jettani moo dhuguma hin ta'a? Hin ta'a. Waan karaarra bu'eef hin milkoomne. Achuma inni lammaffaas hin milkoomne. Inni immoo qoraattii gidduu bu'ee jedha. Qoraattii gidduu. Qotee bulaan tokko qotuu sanyiin facaasin dura lafa isaarraa guba. Tu sanyiin facaasin dura lafa guba qotee bulaan tokko. Erga lafa sanarraa qoraattii gubee booddee sanyii irra facaasa. Namoonni tokko tokko akkuma nama lafa konfiraansii irratti amaneeti. Harruma amananii harruma afaan haaraa waan haasa'aniif qoraattiin keessaan gubanne barra. Baay'een keenya amma maraakilii fayyisuu Waaqayyoo argine amanne. Milikkiti silas kan warra Waaqayyo hin amanneeti. Waldaa kiristaanaa baay'ee namni baay'een kan amanaa jiruuf maraakilii arge. Utuu jaamaan banamuu arge. Utuu lamxiin qullaa'uu arge. Yesuusin hin agarre bar namarratti arge. Waa'ee Yesuus hin beekuuf Yesuus hin beekuun adda addaa. Jarri kun waa'ee isaa namarratti argan. Utuu nama fayyisu argani malee utuu fayyanii hin agarre. Kan namni tokko tokko amaneetu waggaan guutiin raajii ta'a. Amaneetu waggaan guutiin appoostilii ta'a. Ama maaree gumtuu waldaa keessaa namaa kennamu iyyuu dhumeera. Maal akka namaa kennan iyyuu hin beeknu dhumeera. Appoostiliin tokko namni tokko appoostilii ta'uudhaaf waldaa 40 ol hundeessuu qaba. Waldaa 42 ol hundeessuu qaba. Namni tokko raajii ta'uudhaaf namni 100 hanga nama 128 waa'ee isaa dhugaa ba'uufii qabu. Karaa isaa kan Waaqayyo dubbatee raawwate. Yookaan kan karaa ishee Waaqayyo dubbatee raawwate. Namni tokko paasterii ta'uuf immoo wangeelaawii ta'uudhaaf dippiloomi amma digiriitti qabaachuu irra jiraata. Wangeelaawii ta'uun paasterii ta'uun soortuudha wanta ta'eef kun jireenya barumsa gaafatudha. Har'a garuu sun hafeera. Ituu qoraattiin irraa hin cirmin sanyiin irra bu'e. Utuu qoraattiin inni keessa isaa jiru irraan fudhatamin sanyii argate. Waan nama dhibu hin biqilee jedha. Ganii garuu hin milkoofneedha. Waaqayyo akkas hin godhin. Oolaashee gaariidha. Nama tokkotti himaa Waaqayyo akkas hin godhin. Nama milkaa'e si haa godhu Waaqayyo. Ameen. Jiraata Yesuus. Yeroo inni biqilee nama baay'eetu gammada. Yeroo inni biqilee nama baay'eetu uffeedhe. Kan nama dhibu immoo hin daraare jedha. Hin daraare. Caafii ijaarra gahe. Namni baay'een itti tole wayyuu milkaa'aa jirti abaluu wayyoo milkaa'aa jira abaluudhaan. Maal gooti qoraattiin irraan gubanne maal godha qoraattiin keessaan buqqaane. Amalli inni bare sunoo isan dhiibne. Yeroo tokkotu jedhanii adurreetu amanee jedhan. Nama tokkotu laayifii feesbuuk irratti komentii kennaa sanna kofalchiise. Yeroo tokko adurreetu amane. Adurreetu amantee harkachi ol kaaftee kakatteedhan. Maali jennaan har'aa jalqabee hantuuta nyaadhuttee kakatteedhan. Kakadhu jedhanii kakattee har'aa jalqabee hantuuta nyaadhuu jette. Kakaadha bakka kakatteetti. Namichi tokko mana isaanii dhaqnaan adurreettiin dhaabattee ibsaa baatti. Adurreen keessan ibsaa qabdee onnaa hin jijjiiramte hantuuta nyaattu hin dhiistee hin jijjiiramte ibsaa qabdii jedhanii. Hantuuta nyaattu ree amalli ishee dhiiseera isa hantuuta nyaattu dhiifte
Innis ta'ee akka namichi dinqisiifateetu guyyaa biraa ilmoo hantuuta ajjeesee kiisii keewwatee dhufe. Guyyaa biraa ilmoo hantuuta ajjeesee kiisii keewwatee dhufee amee bashuu jedhee gaafatti darbatu ibsaa lafaan dhooftee hattee hantuuta qabde. Ayii jedhe namichi amalli ishee seen dhiibne dhiisaa jedhe. Milkaa'ummaa dhugaan amalli keessi bareesu yoo si dhiise dhugaadha. Waaqayyoon gargaara. Ameen. Kiristaanota baay'ee amantoota baay'ee akka isaan hin milkoofne kan godhe summii kana. Mee amma yaadda'uu dhiisa waan biraa dhiisaa jedhe gooftaa Yesuus Kiristoos. Kana dhaggeeffadhaa jedhe fakkeenya kana harkaa fudhadhaa jedhe. Maaliif akka yaadda'aa jettan akka milkaa'ummaa dhabdan beektuutti? Maaliif akka wanti hundumtuu isin jalaa wal rukute beektuu jedhe. Adaba jala jirtu jedhe. Abbaan kee kan inni arguu kajeeleetuun argina fee jira jedhe. Ati garuu agarteettaa jedhe. Raajonni illee kan dhaga'aniituun argina fantu jira. Ati garuu hin agartee jedhe. Garuu hin milkoofne jedhe. Rakkoo guddaan isa kanaatti. Warri Dambidolloo yookiin jiraatan dhiifama naa godhanna. Mucaa gurbaa tokkotu obboleettii isaa wajjin mana barumsaa Dambidolloo dhaqee mana kireeffatanii baratu obboleettii isaa wajjin. Gurbaan tokko immoo sin bira taa'ee baradha dhaqee itti dabalamee bira taa'e. Gurbaan sun itti dabalamee kan dhaqee bira taa'ee barumsa jalqabee fi intalattii jaallateeti. Yeroo gurbaan obboleessi mana hin jiraanne ijoolleen wal qiqqimmiiddi. Innaa gurbaan guyyaa tokko gaafa shakkuu gidduu rafuu jalqabe. Ijoolleen barattuun egaa lafuma rafti. Gidduu rafuu jalqabe. Gurbaan guyyaa tokko halkan hirriba keessa ka'ee obboleessi rafeera jedheetu lafa ciisuu ka'ee obboleessa biraan darbee gara intalaatti naanna'aa jira. Michichi maaltu sokosa jedhee ibsaa bane. Ibsaan dhaamee jira. Gaafa inni ibsaa banu gurbaan mukatti hirkatee rafuu jalqabe. Maali haa dhaabattee raftaa jennaan ciisee rafaa tureen dadhabee dhaabadhee rafaa irratti boba'e. Itus irratti hin boba'in mee al tokko lafa jirtu bari. Irratti fe garte. Tarii guyyaa tokko sirratti fuu danda'a waa. Yeroon gidaadaa Baayibul iskuulii baradhu mana macaafaa gidaadaa Dambidolloo 85-86. Naa barsiisaa teoloojii nu barsiisu sijaaraa xuuxaa barsiisa beektaa? Sijaaraa xuuxaa barsiisa teoloojii astamaariitu. Innaan ijoolleen itti dhufnaan kootii jala dhokse. Sijaaraa. Ijoolleen deemuu diddeen achuma ture sijaaraan. Sijaaraan isa booddee wayyaa gubee aaruu jalqabe. Tokko bukkee darbuu dhufee barsiisa wayyaan gubataa jiraannaan ijoolleen akka jetteen wanti tokko rakkoon hin jiru. Isa sin dhossitanii keessantu yeroon isaa geenyaan aaruu jalqabeedhani. Isa sin dhossitee keesseetu yeroon geenyaan mul'ate. Waan tokko hin jiru wanta haaraan jedhani. Yeroo tokko waan baay'eetti dhossinee miidhamna. Waan baay'ee dhossinee goona. Jireenya qoraattii. Ituu kun nurraa hin gubatin ayyaanni dhufe. Ituu kun nurraa hin gubatin faarfannaan dhufe. Ituu kun nurraa hin gubatin mul'ate addaa dhufe. Shaambaabbaan dhufe. Irra baas jala baasit dhufe afaan haaraatti. Ituu kun nurraa hin gubatin. Hin daraare, hin biqilee, namni hin gammade, taammirii ta'e, dinqii ta'e. Yeetim saayidars darqoo qarra.
Waaqayyo kan nu godhe. Amiin jedhama. Dhugaan siin Waaqayyo akkas hin godhe. Eessallee utuu hin goge. Inni gamasii abaluu hin milkaa'e jedheetu walitti himin. Itu walitti mee hin fixin. Obboleettiin keenya abaluu hin milkoofte jedheetu walitti mee hin fixin. Hin goge. Dadhabbiin isaa maal haa ta'u? Joormaan isaa maal haa ta'u? Akkasin kolfaa irratti nan beeka tokko obseetu wayyoo garaa koodhaa jira. Tokkos ni dabalame silaa kolfaa irraa barattu garuu. Jara tokkotu warri kunis dambidolloodhuma. Hojjettuu qacarate lafuma afatanii rafu hojjettuun gara gamaa keessa afattee raftee abbaan manaa fi manaa immoo gamanaa afatanii rafu. Abbaan manaa galgala ka'ee daa'imee hojjettuu bira dhaqa beektaa. Daa'imee hojjettuu bira dhaqaa guyyaa tokko haati manaa shakkitee ibsaa irratti bobeessite. Ituun daa'imuu irratti bannaani eeratti abbaa taammiroo naan mimmi kona keessaa jira jedhe. Mucaa mimmi jedhamtu qabu kan daa'imtu wayi. Ituun halkan mimmi akkeessee daa'imuu ibsaan irratti fe. Yaallattanii jibbitaniis guyyaa tokko numa sin irratti fa. Waaqayyo nu gargaara. Kottaame waa goona. Namni amanu yoo dubbate isa dubbatu yoo dubbatu baate harka isaa oolaa fudhatu. Mee namni jalqabe qoraattiin kun narraa gubatu fedhiin qabaa jedhu jira. Dhugaas ni jedhe fedhiin qabaa. Qoraattiin kun akka narraa gubatuun fedhii qaba namni jedhu jira. Eeyyee. Eeyyee. Dhuguma yoo murteetan hin milkooftu. Ameen. 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 Waan baay'ee sin dhibu qoraattichi biqilee guddate jedha harka ollaa fuudhi waan siin jedha. Qoraattiin cubbuu keetii maqaa Yesuus naa gogu biqileen guddate. Ameen. Ameen. Maqaa Waaqayyo abbaa kan ilmaa kan qulqulluutiin jedheera. Qoraattiin cubbuu keetii inni ija godhachuuf ka'e kun haa gogu hin guddatini. Ameen. Ameen. Karaatti kutee romna dhiiga Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Hin guddateera. Qoraatticha guddatee. Anaa nyaatu. Sanyichi maal ta'e sitti fakkaata? Ituma ittiin qabu. Utuma asiin ija godhadha jedhu. Utuma asiin ija godhadha jedhu qoraattichi humna caaleetu ituu iyyuu du'e sanyiin sun. Ituu iyyuu du'e ni daraare sun. Boleetti koo boleessa koo mul'ate si keessaa ituu iyyuu hin du'in. Ayyaanni si keessaa ituu iyyuu hin du'in. Karoorri si keessaa ituu iyyuu hin du'in. Ameen. Namni tokko illee ittiin birmanne barre. Hin huudhee qabe jedhaam sagalee kaalaalaa. Huudhee qabe akka inni ija godhannettedha. Nama tokkoof hin argaa qaba. Huudhee inni si qabe asirra haa citu maqaa Yesuus Kiristoos. Ameen. Ameen. Akka ija godhanne inni godhe. Akka hin milkoofne inni godhe. Huudhee inni si qabe sun raawwate sirra haa citu. Ameen. Ameen. Yeroo darbanii naannoo Kotobeetti gaa'ela wayii eebbisuu dhaqeen barumsa wayii barsiifnan natti kolfan. Ani akka namni kolfu hin barsiifne. Anis sirriin barsiise. Gaa'ela bara keenyaa fi jaalala kormaan daanqoo wal bira fide. Kormaan hindaanqoo dhaltuu tokko yoo jaallate fiigeedhuma qabatee irra hin bu'u. Dura boqqollootti kennee gaafata. Warri hindaanqoo beektan. Boqqolloo fuudheetu kottu jedhee lafa buusee fedhii keetiree jedhee gaafata. Hindaanqootti hin duukaa dhatte yoo boqqolloo fudhatte kormaan gammadeera. Kun hindaanqoodha. Dargaggeessi bara kanaa inni bara kooti. Mucayyoo tokko yoo taaksii keessatti argee bukkee taa'ellee hamma kormaan daanqoo yaadu. Hamma kormaan daanqoo yaadu. Isinuu beektu kana caalaan adeemu. Namni bara inni itti salphate. Bara namni mana dhugaatiitti du'aa jiru. Bara namni mana cubbuutti du'aa jiru.
bara dhalli namaa qalabati biyya lafaa godhate. Waaqayyo seensi haa ulfatu. Amen. Kana garaachin Waaqayyo nama dhimma biraa qabu hambifata. Amen. Dhugaas ni jedha. Nama dhimma biraa qabu oolfata Waaqayyo. Amen. Dhugaas ni qoraattii. Yeroo darbe maaltu ta'e nama tokkotu nama guddaadha. Nama miidiyaan beektaniinna. Machaa'ee karaa irratti humnaan baatanii manatti geessan. Dhageen gadde. Nama dhugaatii araqee dhugaatii dhuguu hin dhiifneetu ayyaana fuudhe. Kana ishee waldaa salphifte. Waan nyaatee dhugee borfin caa'u. Kanaan Waaqayyo kaayyoo isiniif haa kennu. Kaayyoo keessaniif warra jiraatan sin haa taasisu Waaqayyo. Kanaaf qoraatticha gubatu. Qoraattiin kun sirra haa gubatu maqaa Yesuusiin. Amen. Qoraattiin sinirra haa gubatu. Oh yes. Nama tokkotti irraa jira. Qoraattiin ayyaana kee miidhe haa gubatu. Amen. Amen. Qoraattiin hojii kee mul'ata kee miidhe haa gubatu. Amen. Macaafa Hoose'aa yoo dubbistan isin boossisa. Macaafi Hoose'aa Itoophiyaa irratti waan caafame natti fakkaata. Hoose'aan waa'ee Efreemiin dubbate. Efreem mucaa Yoosefi. Waaqayyo akka jedhe Efreemiin akka abbaa keetii maa naan taane jedhe. Waaqayyo akka nuun hin jedhe. Akka abbaa keetii maa naan taane. Abbaa gurbaan kee. Gurbaa abbaan kee. Cubbuun godhu jedhee hidhame. Mul'ata koon gurguru jedhee hidhame. Ati garuu ani qabeenya si laannaan ittiin ejja bitatteetti jedhe. Birriin sii kenne ulfina koo ala goote. Maali gurbaa maal taate? Dubartii ormaa wajjin harka keessa wal rukutee kakate Efreemii. Akka abbaasaa ta'uu dide Efreemii. Akka jedhe Oromoon abidda daaraa dhalcheedha. Egaan sittan qaana Efreem jedhe Waaqayyo. Abbaan kee Yoosef mana hidhaatti galfame cubbuun godhone. Ati garuu buubbeedha. Efreem qilleensa jedha sagalee Waaqayyo. Efreem maxinoo galangalleedha. Ilaalaa Efreem Hoose'aa 7:8. Efreem gugee wal dhaaltuudha. Efreem ittiin salphadhe. Waan nama dhibu. Akaakayyuun Efreem Yaaqoob gaafa Efreemin eebbise harka mirgaatiin irra kaa'ee eebbise. Micaa quxisuutu eebba akka harka mirgaa fudhate. Hangafi Minaaseen garuu eebba harka bitaa fudhate. Micaa quxisuun eebba harka mirgaatiin eebbifame. Let me yaadatoota tan Luqaas 15 quxisuu bade moo hangafa bade? Kan qabeenya koolaa kenne abbaa nan bada nan deemaa jedhe hangafa moo quxisuudha? Dhaqaa Micichi quxisuudha inni bade hangafi hin banne. Iddoo kanatti Minaaseen anni hangafa harka bitaatiin eebbifame. Efreem inni quxisuu harka mirgaatiin eebbifame. Waaqayyo quxisuu barbaada. Kan badaa jiru immoo quxisuudha. Akka jechuun abbaan koo abbaan kee hangafi keenya Phaawulos faan Sillaas faan Abrahaam faan nagaa turan. Aniifis warra quxisuu kakuu haaraati. Warra quxisuutu dubbii balleessaa jira jechuudha. Abbaa jedhe micaa quxisuun qabeenya koo naa hirinaaf badaa jedhe. Nagaa amanni kee hangafuu mana jira maal taate? Hangafoochuma taa'ee gunguma. Hangafoochuma taa'ee naafa malee deemaa hin jiru. Gadi hin dhiisu mana abbaasa maal ta'e quxisuun? Kana waldaa balleessaa kan jiru warra quxisuudha. Anaafsini abbootiin keenya nagaa turan. Efreem jedhe Waaqayyo guyyaa tokko waliin dhiifnodhe. Waaqayyo sin dhiisin. Ishiin si jechisiifadhaa. Ishii jetta Efreem jedhe. Abbaa keef jedhee sin dhiisu. Qoraatti sitta xireen ishii si jechisiifadhaa. Sin dhiisu Efreem jedhe. Efreem hamma guyyaa ishii jedhutti gatii baase. Ishii gaafa jedhu garuu hin eebbifame. Akka jedhe Waaqayyo Efreemiin Hoose'aa 12 irratti garaa jabaadhee ormatti sin kennu. Dhoqqee sochootuu keessaa si baasee namatti dabarsee sin kennu. Ishiin si jechisiifadhe dhala koo jedhe. Waaqayyo nu bal'eesuuf sagantaan qabu. Ishii nu jechisiifachuuf karoora baafatee qaba. Kanaaf qoraattiin kun nurraa haa gubatu.
milkaa'uu kan barbaanne hojiin keenya kanuu milkaa'uu kan barbaanne mee yaadda'uu dhiisaa mee maal dhiisaati jireenya qulqullummaa jiraachuu yaada. Inni lammaffaa milkaa'uu kan barbaadan sagalee Waaqoo dubbisaa achuma laalaa. Inni sadaffaan dhagaarra bu'ee jedha. Hidda gadi fagoon godhannee jedha. Hin gogeedha. Hiddaaf hundeen dubbii Waaqaati. Hidda dhabee gogeedha. Waaqayyo hidda dhabdee sin gogsin. Hidda dhabee gogee. Qaaluna yaaxxareewu. Hidda dhibee. Hiddiif hundeen sagalee Waaqayyooti. Isarra dhaabata. Ati dhagaadhaas irratti mana jaarane. Phexrosin. Hundee isa jalqaba kaa'ame malee eenyummaa hundee biraa kaa'uu hin danda'u. Hiddi isa, hundeen isa, sagalicha dubbicha. Namoonni irraa baay'ee raajummaa dhaga'u. Garuu baay'ee wangeela hin dhaga'an. Ammas keessaa nama 74tu jirtu. Nama 73 dhaggeeffataa jira. Namni 73 kun mee egaa inni musliimaa jiraachuu danda'a, inni beenxeen taane jiraachuu danda'a, isa nafsi amaaru. Mee warrumtani beenteedha, ani gooftaa Yesuus hin beekani fayyina dhugaa fayyeera, nabidda si'ooliin ooleera jettan kun hundi keessan mee tiksii wangeelaa 5 qopheeffadha. 5 qaalitti kan dubbattan wangeela akkasii boqonnaa akkasii lakkoofsa akkasiirra akkas jedha. Wangeela akkasii boqonnaa akkasii lakkoofsa akkasiirra akkas jedha kan jettan namni 73 5 qopheeffadha. Amma gaa dubbiin tokko isin gaafadha. 5 jettu. 5 ilaa gaafni tokko keessaa ba'uu barbaadaa jira. Namni amma tiksii 5 qaaliidhaan hin jenne indagana harkachii ol kaasee gooftaa fudhata. Tokko dabale. Inci muuree, inci magaruu. Bara seexanni tiksii wangeelaa qabdu kiristaanni tiksii wangeelaa hin qabu. Lafa onaatti koo seexanni wangeela lallabde bar. Maatiiwwan boqonnaa 4 irratti seexanni faarsaa 91 lakkoofsa 11-12 lallabde. Bara seexanni tiksii qabatee lallabu amanaan tiksii wangeelaa beeku. Kakuun qaba deemu. Maal indiraanu kakuu qabdi, harreenu kakuu qabdi. Kakuudhaa boossee farduu kakuu qaba, saawwuu kakuu qaba, simbirruu kakuu qabdi. Isinii farreen asuma turaa namichi isaa Abiraam isinii farreen asuma turaa naqeen aarsaa dhiyeessaanii namichi tokko illee dubbate isinii farreen asuma turaa. Namni walii sun hin jiru har'a namni tokko baheera. Okay, tiksii 5 hin jenne taanaan tokkoon amma faarsaan daawwitiin ta'u baay'een keessa faarsaa dhufu keessaa qopheeffachaa jirtu. Yoo nama akka hunan salphisin jedhee hunduu iskiriinii cufatee macaafa gala gaggalchaa jira. Dhiisime anus hin gaafadhu Waaqayyo si gaafata. Anus hin gaafadhu dhiisime. Amma gudiin taanee isin hin cannaqamnee isin garuu isin kiristaanota mini. Mana garaachiin. Phaawulos ikkoo waggaa 33 wangeela lallabe. Karaa Damaasqootti guyyaa tokkittii kufe. Guyyaa tokkittii kufe waggaa 33 lallabe. Aniifis har'a sin kufna halleluyaa innee kufna boris halleluyaa. Namichi tokkittii kufe abidda buusee waggaa 33 eega lallabe. Aniifis inni 7 itti meeqa kufnu kun silaa maal hojjechuun irra ture. Amma dubbiin keenya kukkufuu duwwaa ta'e halleluyaa duwwaa ta'e. Dhugaan sin hin jedha sheekberere irra baas jala baasi duwwaa ta'e mee kottaa dubbii waaqaatti dabaladhaa. Dubbii waaqaatti dabaladhaa. Hidda dhabee biqilee gogee hidda isaatu dhagaarra bu'e gadi hin seenne
hidda dhabe hin gogeen. Guyyaa murteessaa nu gaafadhaa jedhaa jirti maluudha shittaa akka xumureera hin yaaddahin. Waaqa nu gargaara. Kottaa mee dubbii Waaqayyootti adeeminu. Sagalee Waaqayyootti deebi'aa. Raajummaa duwwaan hordofinaa. Raajummaa duwwaan hordofinaa. Mana garaachiin hadhufi raajotaa qaalluu hambisuufi. Waaqayyo yeroo raajota kaasee namni mana qaalluu dhannaan maaliif mana qaalluu dhaqanii jedhee gaafate namni garbichi Waaqaa. Waa dhaga'uu dhaqanii bakka nu keessa namni waa dhaga'u hin jiru jedhe isaanis. Raajummaan qaalluu hambisuuf dhufe malee fayyina miti raajummaan. Akkas mana qaalluu dhattanii dhukkubii koo kun maali jettanii hin gaafanneefis hin gidduu raajii kaase Waaqayyo. Malee raajummaan burqaa fayyinaa miti. Burqaan fayyinaa sagalee Waaqayyooti. Amiin jedhaa warratti walii galtan. Namni sagalee immuun kun gaaffii kooteedhaa jirti. Namni sagalee Waaqayyoo irratti hin hundoofne mana shawwaa irratti hin ijaaramne hin jiga hin fagaatu. Agalgaa'onni keenya maaliif ka'anii waggaa tokko lamatuun guutiin biizinesiitti deebi'an? Maaliif ka'anii biyya lafaatti deebi'an? Faarfannaa tokko baasanii utuu faarfannaa kan biraan attamiin maaliif sirba baasan? Sagalee Waaqayyootu keessatti iddoon godhanne. Namni sagalee Waaqayyoo keessatti iddoon godhanne yeroo darbe faarfataa Amaariffaa tokko ilaalan ture. Waan an nyaadhu nabee sirban baasaa hidhee kaanaan waallaan gargaarte. Waan an nyaadhu nabee sirba baaseen ittiin nyaadha baqqaa jedhe. Inni illee egaa jaamaadha ija hin qabu. Yoo dubbii Waaqayyoo isin keessatti iddaaf hundee godhate wanti isatti gargarsi baasu hin jiru. Mee Phaawulos kan inni dubbatu tokko garaa kan nyaatu Roomaa boqonnaa 8. Roomaa boqonnaa 8 irratti Phaawulos yeroo dubbatu akkas jedha. Maaltu jaalala gooftichaatti gargar na baasaa jedha. Maaltu itti ganna baasa adda na baasaa. Jaalala Waaqayyoo kana maaltu narraa fudhataa? Beela moo quufa moo argachuudha? Batalee Roomaa boqonnaa 8 28 irratti maal jedhaa? Waaqayyoo warra isa jaallatan karaa hundumaa gargaaree ulfinaan ga'ee jedha. Karaa hundumaa Waaqa nu gargaaru. Karaa hundumaa gargaaree ulfinaan ga'ee. Warra kamiin? Warra isa jaallatan. Gooftaan nu gargaaru. Tokko barreessaa jirtu akka si eebbisu. Roomaa boqonnaa 8:38 ilaalaa kan barreessaa jiru sana. Duunni jireenya ergamoonni Waaqarraa warri bantii Waaqaa keessa jiraatan aaboo kan qaban itti ufee haasa'a. Jireenya keenya hundumaa keessatti wanti Yesuus itti gargar nu baasu hin jiru. Mee Roomaa achuma lakkoofsa Roomaa boqonnaa 14 lakkoofsa 8. Roomaa boqonnaa 14 lakkoofsa 8. Eewu dargate. Roomaa 14:8. Dubbisaa. Yoo jiraanne akeeka gooftichaatiin jiraanna. Yoo duunes akeeka gooftichaatiin duuna. Erga jiraannus egaa jiraannus duunus nuyi kan gooftichaati. Gooftichaa warra jiranii ta'uudhaaf Kiristoos du'ee deebi'ee jiraate. Jechatti kana qabadhaa. Yoo jiraanne akkuma akeeka isaatti jiraanna. Yoo duunes akkuma akeeka isaatti duuna. Nu duunus jiraannus kan isaati. Haleluyaa. Jecha kana jedhame yoo jiraannes jedhame. Yoo jiraannes akka akeeka isaatti jiraanna. akka akeeka isaatti jiraanna. Yoo duunes akka akeeka isaatti duuna. Yoo duunes akka akeeka isaatti duuna.
Nuti duunus jiraannu kanuma isaatiidha. Nuti Duunus jiraannu kanuma isaati. Kanuma isaati. Garee nama afa barreessaa jiru tiksicha abbaa afaan barreessaa jirtu amaariffaan immoo barreessaa jirtu waaqos na eebbisu baay'ee keessanii wangeela jaallattu jechuudha. Ilmachaa jirtu waaqayyo si na eebbisu. Anillee baay'ee dhiphachaa ture sabi kun harkaan fudhatu warra dubbii kana jedhaan ture garuu nama kaayyoo jira jechuudha as keessa waaqos na eebbisu. Innaa hundeen keenya toluu qaba sagalee waaqa irratti. Dhugaas ni. Waan tokko mee kan baay'ee na qaanessu na salphisu. Namni bara ammaa macaafallee baatee waldaa dhaqaa jiru. Macaafumallee baatee waldaa dhaqaa jiru. Dhugaas ni jedha. Barataan akkuma durii daftara dugda keessa keeyatee mana barumsaa dhaqu barumsa isaatti yeella'u. Namoonni baay'een irra macaafa baatee deemuutti yeella'aniiru. Kanaaf akka jedhe Yesuus Kiristoos warra natti yeellaatan anis abbaa koo fuulduratti sin salphisa. Abbaa fuulduratti salphachuu nu oolchu waaqayyo. Guyyaa dhumaa sana salphachuu nu oolchu. Kottaamee hidda godhannaa, hundee godhannaa. Sagalee waaqayyoo irratti hundoofnaa. Hisqeeliin waaqayyoo gaafa dhaqee lagaa waame sammuu hoduun guute kanaan maal jedhe isinitti fakkaate Hisqeel boqonnaa 3:3 mee dubbii koo nyaadhu Hisqeel hoduu dhiisiitti aleen bilaa bakki wareen ta'unnaa የሰፈር ወሬ የቤተ ክርስቲያን ወሬ የፓርላማ ወሬ 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 እሱን ተውና ቃሌን ብላ ሆዱን ክሌንሳ ገራስን ጉቱ በር Hisqeel እኮ ቦምቢን tokkotu irratti hin fanadda'in lolli tokkotu irratti hin geggeeffamin booji'amaa gidduu dhaqee taa'e. Lubaan Hisqeel mee miilla keetiin dhaabadhuuti mee dubbii koo nyaadhuutti jedhe qaaleen bila dubbii koo nyaadhu. Hisqeel akka jedhe nan nyaadhe jedhe በጣም ሆነ ምስጢር ተናገረው አፋን ኮት ምኛዬ jedhe garaa kootti immoo nadhaa jedhe. Where's test machine? Wanti testii godhu harraba keessa jira moo garaa keessa jira? Booreen wangeelaa ijoollee garaa keessa jirti. Garaa tadhaa'e wangeelli garaa keetti si haadhaa'u. Booree wangeelaa hinaaffaa wangeelaa isa garaatti nama dhaa'u sana. Hadhooftuun qabdu abalu kun jedhame tokko tokko. Hadhooftuun qabdu abalu. Nun hin jeen akkas dhaloonni. Nattadhaa'e garaatti booree natti fide humna natti fide minya afaanitti nattadhaa'e nyaan dubbadhu hin dubbatin garaa guuttadhu xuruutti nyaadhu. Nama tokko sagantaa marra ubba'e hoolaan gooftaa cimaa qabdu duboola keessa bulti jedha sagalee waaqayyoo jedhe. Hoolaan gooftaa cimaa qabdu duboola keessa bulti rafti jedha sagalee waaqayyoo. Sagalee waaqayyoo taratiidhaan kun akka inni goggorrate xuruutti nyaadhu. Xuruutti nyaadhu badambi bilaa. Intala tokkotu yeroo hundumaa nama beekaa of fakkeessitinna. Raajii waallaa keenya Raajii Tasfaayee inni immoo baay'ee nama qoruu jaallatan. Intalattiin biroo dhuftee wangeela beekaa koo teoloojii baradha digirii qabannaan macaafi qulqulluun kun meeqa reettiin jennaan 360 ta'uu ammanni jette. Macaafi qulqulluu 66 iyyuu kan hin barre teoloojii digiriin qaba jette. Waaqayyo nu gargaaru. Badambi bilaa. Sagaleen kun sirriitti nuuf agalu. Warra macaafa nyaatan ta'a. Warra sagalee waaqayyoo baran ta'a. Dubbisaa sagalee waaqayyoo. Calluma ta'in naanna'inaa. Isinillee baay'een keessan hojii qabdu maal laannoftuu miti. Namoonni magaalaa keenyaa kuni sagantaan silaa torban jira. Har'aas jira. Borachi jira. Iftaan sagantaa sana dhaqa. Raajii dhagaa. Namicha tokko jira. Kaaffee qaba. Amboodha. Faarfataa qajeelaa waggaariitu. Masee naan jedhe. Abanuu ilaalii naan jedhe. Maaltu ta'e naan akka maraachuu hin taane himmannee. Qajeelu kuma namichi kun fayyaa jiran raajummaa takka godhee. Itti baay'ate.
achi dhatta gaa'elli kee waaqa biraa mitiidha. Achi dhatta waaqa biraatiidha. Achi dhatta barana tokkotu torban tokko mana keessa intala tokkotu. Maali anta obboleettiin kee sagantaadhaan badde jennaan raajii tokkotu gadi hin bahin torban kana hin duutaa jennaan torban tokko mana taa'aa jirti. Waaqayyo gargaara. Namni baay'een joonja'aadha. Sagalee Waaqayyoo yoo dubbifte garuu innuu barsiisaadha. Innuu sitti dubbata. Innuu si barsiisa. Baay'ee isin kadhachuu barbaadatu isaatiin hin sokkini. Inni sadaffaaf inni dhuma milkaa'uu yoo barbaaddan karaa hundumaan guutuu ta'a. Mee biqilaasa afuraffaa kana eenyuun naa dubbisa? Biqilaasa lafa gaarii irra bu'e kana. Biqilaan lafa gaarii irra bu'e kuni ija dachaa 100, dachaa 60, dachaa 30 kenne. Waaqayyo nama akkasii nu gidduudhaa haa mul'isu. Ameen. Haleluuyaa. Yesuus gooftaadha. Amen. Elaa. Inni lafa gaarii irra bu'e sun immoo jedha. Lakkoofsa mee wangeela Maatiyos 13 lakkoofsa 23 hiika isaa wajjin dhaggeeffadhaa. Akkasuma sanyiin lafa gaariitti facaafame ta'e immoo akkuma namni dubbicha dhaga'aa hubatees ija godhatee inni tokko 100, inni tokko 60, inni kaanis immoo 30 baata jedhee jedha. Ameen. Lafa gaariirraa gaafa bu'u bareechaa dhaggeeffadhaa. Ilaa biqilaan tokko sirriitti yeroo biqilu dura asii gadi biqila moo dura asii ol biqila? Baddaa warri ijoollee gabaree natti himaa. Biqilaan tokko dura iddoo isaa lafa qabata. Asii ol biqila. Gadi biqila hidda gadi yaafata. Asii ol moo asii gaditti walii galtan? Asii gadi. Hidda yaafata jalqaba. Warra asii gadi dura biqila jettan sirriidha. Biqilaan tokko piluu muliituun baasirraa deekilii baasa. Anillee barsiisaa barataa saayinsiin turanii ani barataa sooshaalitii malee kan saayinsii miti garuu waan hin baradhen irraanfadhu. Biqilaan tokko dura asii ol hin biqilu dura asii gadi biqila. Asii gadi. Eega lafa qabatee booddee asii ol ka'a. Asii gadi biqiluun akkuma nama sala dubbadhee biqilaan dhagaarra bu'e sun maal dhabe jenne hiddaaf hundee dhabe jenne. Jalqabi dhala namaa sagalee irraa ka'a. Ilaala wangeela Yohaannis boqonnaa 1. Sagalichi waan hundumaa dura ture jedha. Sagalichi Waaqayyoon ture jedha. Sagalichi immoo ofiisaa Waaqa ture jedha. Sagalichimtu Waaqa ture jedha. Agartanii? Namni jalqabaa sagalee Waaqayyoo irratti hundaa'u ture jiraata. Gara fayyinaa kan nu fidu maanu'aaliin jireenya nutti agarsiisu sagalee Waaqaati. Kanaaf sagalee Waaqa dubbisuun gaariidha. Kanaaf biqilaan kun milkaa'ummaan isaa inni guddaan asii gadi biqile. Lammaffaa asii ol biqile. Asii ol biqiluun ayyaana Waaqaati. Ayyaanichatti guddachuudha. Kanaaf nan jedhaadha Phaawulos isin ayyaanichatti guddadhaa'edha. Ayyaana. Okay? Ayyaanni hin jiru taanaan daraq badalaqii ta'a waldaan kiristaanaa. Daraq badalaqii. Daraqiif daraqii yoo wal rukute immoo wal cabsa. Waldaa ayyaanni keessa hin jiraanne hin guddattu. Kanaaf ayyaanni waldaa kiristaanaatti barbaachisaadha. Isin milkaa'uu yoo barbaaddan karaa hundumaan guutuu ta'a isiniin jedheera. Tokko dubbii Waaqaa dubbisaa. 2 ayyaanicha ofirratti waamaa. Fuuldura kanarratti warri paartinarii waliigallee jirraa hojja dureedhaa ka'ee haaromsa hafuura qulqulluu guyyaa 5 leenjii isinii kenna. Hojja dureedhaa ka'ee hojja duree galgala
Lama foo galgala roobii galgala kamisa galgala amma torbana dhaa galgalaatti guyyaa shaniif haaromsa afur qulqulluun sin barsiisa. Tireeningii guddaan sinii kenna. Waaqayyo nama baay'ee afurichaan hin jijjiira nana mana. Namoonni ayyaanichaan haara'uu barbaadan duwwaan tireeningii guyyaa shanii kana mastaawaa qabadhaatii haala mijeeffadhaatii irratti hirmadhaa. Akka nama hundumaaf mijatuuf jecha sa'aatii ol bunneerra. Sa'aatii booddeetti nan dubbadhaa dhumarratti sa'aatii 5 amma 6tti wanta ta'eef galgala keessaa jechuudha. Eenyuyyuu barachuu danda'a. Ifama luba. Pastor. Oh. Kamisa torbee isa dhufu keessatti kamisa moo roobii jalqabetan? Hojja duree jalqaba. Roobii jechuudha hojja duree. Sanyoo. Yaa nu bira Thanksgiving ayyaana jedhamutu jira. Kamisa saafaa namoonni mana walii deemu waan ta'eef BC gochuun barbaannu kanaaf warri Ameerikaa jiru yaada nu wanni godhaa dira. Dhabuun barbaannu jechuudha. Dhumarratti mari'annash. Innaa egaan ayyaanicha yoo fuutan hin jiraattu. Waldolii kiristaanaa kana dura turan maaltoo galgaa'ota keessaa yaasii fixee hojjettan ayyaanaaf iddoo kennuu dadhabuudha. Waldolii nuuf hangafa ta'an nuuf mataa ta'an baay'ee isaanii akka isaan gada deeman kan godhe ayyaanaaf iddoo kennuu dadhabuudha. Afur qulqulluuf iddoo laannu taanaan paarlamaa ta'a waldaan kiristaanaa. Haasa'aa duwwaa ta'a. Walgayii wayii fakkaata. Hafuura waaqayyootu ho'isaa. Yaadatoota taatan dubbisaa wangeela Yohaannis boqonnaa 4:29 ka'aati. Waaqayyo kan waaqeffamu dhugaadhaaf hafuuraani. Si waanuma hin beeknetti sagaddu jedhe. Kanaaf yeroo ayyaanichi dhufu karaa hundumaa milkaa'u ta'a. Biqilaan kun wanti isa milkeesse tokkoffaa raadikilii isaa jabeeffate. Idda sagalee waaqayyoo godhate. Sagalee waaqaa irratti hundaa'e. Lammaffaa ayyaanicha ofirratti waame. Sadaffaa baala yaafate. Baala akkana yaafate. Kun sooshaal laayifiidha. Jireenya hawaasummaati. Kiristaanonni bara keenyaa jireenya hawaasummaatti zeeroodha. Amaaraaf Oromoo waltumaa oolu, Tigreef Sanaan waltumaa oolu, Shawaaf Wallaggaa waltumaa oolu, Arsiif Jimmaa waltumaa oolu. Aldaan humnaa. Sooshaal laayifiin hin jiru. Ammatu waaqayyo biyya kana hundumaa Oromoo duwwaa godhe. Isinitti tolamini? Takka turtanii Shawaa, Jimmaa, Arsii, Wallaggaa jettu. Ituummoo Wallagga duwwaa godhe isinitti tolamiti? Isinitti takka turtanii Wallagga baa Wallagga dhiyaa jettu. Ituummoo Wallagga duwwaa baa yookaan dhiyaa duwwaa isinimmoo takka turtanii laga gamanaaf laga gamas jettu. Utuma immoo laga gamas duwwaa ta'e isinitti tolamiti? Takka turtanii immoo qomoo lakkaawwattu. Hamma manatti deebi'uutti wal fixxu. Garuu beekuun kan nurra jiraatu abbaan keenya haati keenyas tokkittiidha. Kan biraan hin jiru. Amaarri hin jiru, Oromoon hin jiru, Tigreen hin jiru. Hunduu addaan irraa dhufe. Waldaa kiristaanaa amma miidhaa kan jiru isa kana. Waldaa warra Amaaraa, waldaa warra Oromoo, waldaa warra Shawaa, waldaa warra Wallaggaa, waldaa ati waldaa kan Yesuus hin naqi, kan Shawaa hin naqin, kan Wallaggaa hin naqin, kan Yesuus hin naqeeti. Ila. Warri waldaa Yesuus hin barbaadan duwwaa namiin jira. Sooshaal laayifii damee isaa achi mee osuma biraa ababaa wayii yoo jiraatti fuu ilaalime wal keessa yaafatti baala yeroo qilleensi dhuftu wali tubdee dhaabatti hin kuftu. Yeroo namni dhiibu wal qabu wal keessa jiru nu kan waliiti jedhu baala. Sooshaal laayifii waldaan kiristaanaa jireenya hawaasummaan beeku. Wal hamachuu, wal nyaachuu. Batalee eega bunaa xaxxuun tokko immoo biyya kana dhufe buna ala ta'anii dhugu. Dur biyya keenya harmootii mana taa'ee 7-8 dhugee nama hamata. Kan harmootii homaayyuu hin jedhu immoo. Eega bunaa xaxxuun kun dhufe immoo dhiiran nama hamata. Ala taa'ee dhiijiseetu naan bade akka inni immoo irraa fokkisu. Harmootii irraa muxin numayyuun bareeda waan hojiin qabaanneef biyyaaf dur. Wal nyaachuu. Isheen akkasii inni sirrii miti haadhoo ko. Inni sirrii miti haadhoo ko. Anuu sirrii miti yoo jette immoo gaarii ture. Hin jiru wal yaaduun.
Inni afuraffaa minuma biqilaa kanarratti agartan akkanaaf akkas guddate. Akkana duwwaa yaa'ee dhiise mini. Akkanas baala biqilaan tokko yoo baala biqilchu asiin yoo biqilche darabee immoo asiin ol baasa. Soba moo dhugaa? Moo karuma tokko yaasa? Asiin yoo biqilche ittaanu asiin, ittaanu asiin, ittaanu asiin agartanii? Kun immoo fakkeenyummaadha. Biqilaan kun kan inni nu agarsiisu abbootii darban hin arrabsiisu, dhaloota dhufan immoo hin gufachiisu jechuudha. Abbootii darban hin arrabsiisu, dhaloota dhufan hin gufachiisu jechuusaati. Agartanii? Abbootiin darban nutti hin arrabsaman yoo ta'e, dhaloonni dhufu nutti hin gufatu yoo ta'e, karaa hundumaa waan jireenya guutuu taaneef milkaa'ummaan keenya dhiyoodha. Kana sadayyoo gootan milkaa'ummaan ofii dhuftee balbala si rukutti. Ameen. Warri jalqaban turre yoo jiraattan tokkoffaa qulqullummaa, lammaffaa dubbii waaqayyoo irratti ijaaramu, sadaffaa karaa hundumaan guutuu ta'u. Kana yoo gootan isin turaqee milkaa'ummaa barbaada miti. Ofii dhuftee mana sii tumti. Ofii isheetii dhuftee. Sagalee waaqayyoo maal jedhaa? Itti isinii dabalamadha. Maatoos jaalama silaatti sun itti isinii dabalama. Wanta waaqayyoo lallaba dogoggoraa tokko beektuu laata. Wanta ati barbaadde siin kennu waaqayyo. Waan barbaachisaa sii kenna. Amma yeroo baay'ee namoonni waanuma barbaadan argattu jedhu. Namni waan barbaadu waaqayyo waan ati barbaaddu sitti hin kennu. Akkas taanaan immoo waaqummaan samaan abbummaan samaan waan ati barbaaddu sii kenninaan. Atoo biiraas hin barbaaddaa gooftaa koo. Atoo ijaaraas hin barbaadda. Atoo waan ati barbaaddu hundumaa sii laannaan yaada keetti si kenne kaa. Waaqayyo waan nu barbaadu nuu kenna miti. Sagalicha dubbisaa waan barbaachisiisaadha. Waan barbaachisiisaa. Malee gooftaan nu gargaaru. Egaan eebbifamaa isinii kadhachuu waan hin barbaaduuf barumsa irraas malatti xumureera. Gaaffii yoo qabaattan daqiiqaa 10 Waaqayyo galataa argatu jechuudha. Silkii akka fuudhanii kan isaan turanii sagalee ishee yeroo duraa baddee deebitee hedduma baddee deebitee immoo baddee gaafan jedhu onlaayinii irraa jechuudha. Hedduma deebitee immoo waa isheen natti himtee deemte xiqqoo namatti hin tolu. Baay'ee eddan waachicha dhagaye immoo baay'ee tokko raafamaa ture. Anillee namootatti himee akka kadhachiisaaf hin ture. Garuu ana addeenaa gaafa jimaataa kadhachiisee fi gaafa dafnoo immoo isheen na dubbiste jechuudha. Silkii fudhattee jechuudha. Garuu ammayyuu achumaayyuu hin baane. Garuu waaqayyo gooftaan immoo gargaaree kan achi baasus nan amana. Sagalee ishee dhaga'ee nageenya isheellee hubadheen jira. Waaqayyo galataa argatu. Itti dabaleellee immoo akkasiin akka isheen mana sanaa baatullee akkasii waaqayyoon naa kadhattaniif abdiin qaba. Manuma sagalee ishee dhaga'ee sammuu koos boqonnaa argate galanni waaqayyoof haa ta'u. Miindaa isheellee qabamee jira. Hin laanneef garuu ganaatti akka isaan laataniif abdiin qaba. Waaqayyo immoo hin gargaara. Kanumayyuu gochuusaaf galanni waaqayyoof haa ta'u. Isinillee eebbifamaan jedha. Waaqessuudha waaqayyo si haa eebbisuudhaani. Waaqayyo si haa eebbisu. Waaqayyo si haa eebbisu. Namni galateeffannaa biraa yoo jiraate. Waan dhuga ba'umsi koo duraa duuba jechuudha. Inni jalqabaa duraan utuun zuumii kanatti dhufiin baay'ee na dhukkubaa ture. Mataan baay'ee na dhukkubaa. Bakka lafan kana sana jedhee himadhullee hin qabu. Iddoo hundumaa na dhukkubaa. Halkaniif guyyaa boqonnaa hin qabu. Sanatti aansee utuman kanaan rakkadhu fuulli koollee na badee na babbaqaqee akkuma bakka kan jedhee himadhu hin beeku dhugaadha. Innaan amma obboleettiin koo dirribeen yeroo sana bukkee jirti. Mana tokko keessa waliin hojjechaa jirra. Maalin godha waa'ee fuula kanaan jedhee halkan keessaa sa'aatii 9 guyyaa tokko jechuudha. Halkan keessaa sa'aatii 9tti ka'ee bishaan diilan ofitti naqee garuu hoomaan na gargaaruu hin dandeenye. Waan kiriimiidha jedhamu waan ittiin dibne hin jiru. Hanqaaqullee itti dibee, roobillee itti dibee, kiriimii wanti jedhamu, saamunaa wanti jedhamu wanta hin jiru.
akka namaatti waan yaaliin irratti hin geggeessine hin jiru garuu fuulli koo ittuma na badaa dhufe. Sana irraan immoo keessi koo nagaan hin qabu boqonnaa hin qabu yoo irra hirriba gaarii hin qabu hin abjuu gaarii hin abjubadhu gaafa hundumaa bakka jeeqamaadha jireenyi walumaa gala jechuudha. Innaa sana booddee dirribeeni as ji'a torban lama na bukkee teessee isheen jarri miindaa kaffaluu hin dandeenye na biraa mana biraatti qayyaratte achi manuma sana dhaqxee hojii eegaltee ol dubbisna yeroo baay'ee ol jajjabeessina haala hojiinis ta'e haaluma sagalee waaqayyoonis ta'e innaan guyyaa tokko akkam ta'e fuulli kee gaaddoo naan jettee innaan fuulli koo ittuma na badaa jira wanti ol naa caale hin jiru jedheen innaan qoyimee sagantaa tokkotu jira zuumii tokkon si ergaarra sagantaa kana seenii hirmaadhu naan jette ishi jedheenis sagantaa seenee hirmaadhe galgala isheen naa ergitee jennaan liinkii naa erginaan sagantaa kana seenee hirmaadhe achumaan torbee lamaansaatti paastariin fa'aa bishaan qabadhaa warri fuulli keessanis hin badee jiru jedhanii irratti nuuf kadhatan. Achumaan anis bishaanicha aayilaandiitti qabadhee paastariin fa'aa irratti kadhatanii ittiin dhiqadhee ijoolleen torban saattis jimaatas dhufanii dhugaa ba'an. Anoomaa dhugaa hin baane fuulli koos naan fayyine. Achumaan dirribeen guyyaa tokko gaaddooti maaf dhugaa hin baane fuulli kee hin fayyine moo akkam taatee jennaan dirribee fuulli koos kadhata dhaga'uuf kan koo jedheen. Waliin jiru. Innaa achumaan nan dhiisee lakkii gaaddoo xiqqoo isheellee yoo si caalerra ta'ee dhugaa bayii ittumaa si fayyisaatiin naan jetteenna anuma namni kun hundumtuu dhuguma fayyanii dhugaa ba'an immoo nama jajjabeessuuf achi ba'anii dhugaa ba'utee naa galuu didee ankoo akkuma gaafa sanaatti nuti rakkachaa jiraa jedheen naa dirribeen achumaan harkatti wallaansoo hin qabne hin dhiifte anis nan dhiisee sana booddee guyyaa tokko karaa nama hin beekne akkasumatti lafa isaan bilbila koo fuudhan hin beeku paastariin tokko naa kadhatanii utuu isaan naan kadhatiin fuulduraa paastariin faasuma keessa waa'ee kurnoo barsiisan. Waa'ee kurnoo barsiisanii jennaan yaada koo sammuutti na qabateera garuu kennuudhaaf fedhii hin qabu. Isuma dhugumaati waaqa keessa koo argaa kennuuf fedhii hin qabu garuu sammuu kootti na dhaga'ama. Jennaan achumaan isaan barsiisanii nan dhiise. Guyyaa biraa paastariin karaa biraa namni bilbila koo hin beekne naa kadhatan. Naa kadhatanii akkamii naa kadhatanii raatanii akkamii kurnoo waldaa kaffalaa jirtaa naan jedhan. Anoo dhiyeenyatti kaffalee hin beeku jedheen. Gaarii miti ofirraa baasii naan jedhan isaanis. Ammas si'a sadaffaa paastariin Tifaawurri kun ammas waa'ee kurnoo barsiisan. Ammallee keessa koo na deddeebi'a garuu harki koo hin hiixatu. Achumaan dhiisee karaa sadaffaa paastirii namni biraan ammas namni hin beekne ammas ergaa kanatti dubbatan. Dubbiin kun cimaadha namaaf naannaa jira fakkaata jedhee kan amma dhiisee kurnoo kana kaffalee. Gaafan dhugaadha gaafan kurnoo sana kaffalee fuulli koo guyyaama sanaa kaasee wal caalaa dhufe. Guyyaama sanaa jalqabee jijjiirama agarsiise. Mataan koo na dhukkubus akkasuma ta'e. Innaan guyyaa biraa galgala tokko paasterii faatti bilbileen naa kadhataan jedhee guma sagantaan xumuranii. Isaan naa kadhatanii achumaan abjuun kee ni jeeqamus hirribni kee ni jeeqamus nagaatti raftee bultaa jedhama. Gaafa hojjetoonni akkas jedhanii naa kadhatanii dhugaadha nagaamatti hin bulu. Garuu bulee isaa immoo ilmaan itti deebi'a. Achumaan nan dhiisee amma kanaan utuman jiru innaa sana kurnoo sana kaffalee baay'ee wal naa caalee jijjiiramallee agarsiisee fuulli koollee naa fayyee mataan koollee naa fayyee ammaatiin gaddaa waa'ee kurnoo barsiisu turanii guyyaa tokko isa dura jechuudha. Guyyaa tokko isa dura ituu kurnoo kana hin kaffaliin amma isa dura baase egaa kurnoo isa dura ofirraa baaseera dirribee wajjin haasofne naani amma waaqayyoo 9 keessaatii 9 kan keessanii
kudhan immoo kan mana kootiiti jedha. Akkas taanaan miindaa ji'a kiyaa meeqa qabaa jennee haasofne galgalee akka sagantaan xumurame. Inna kan koo keessaa birrii 25 qabaa inni akkasittiin haasofnee dhiifnee rafe. Waaqayyo guyyaa gaafa kurnoo sana jalqabee kaasee tokko jedhee hojii jalqabeera. Ani garuu ammallee ofirratti hin hubanne. Achumaan dhiifnee kurnoo isa jalqabaa kaffalee nan dhiise. Amma isatti aansee torban 2 booddee miindaa fudhee miindaa san godhadhe miindaa koo akkasumatti hin kaasina koo keessa kaa'ee waa'ee kurnoo nan dhiise. Isumatti tartiibaa sagantaatti baafadhee hin kaa'e. Guyyaa 2 buleeni gaafa sadaffaa dheengadda gaafa finooti natti fakkaatanii mataan na dhukkubee guyyaa sana mataan na waraanaa ture callee mataan kun dhukkubaa gara sa'aatii 11 keessaa jechuudha. Qodaa miicaan jira koshinaa keessaa. Namni jiru koshinaa keessaa nama qofaatu jira qodaan miicaa. Namichi tokko dhufee gatiittii kana rukutee na bira darbe. Yeroo kan namni koshinaa keessa dhufu namni gatiittii kotti na bu'e kun nama humnas na caalu nama hojjaan illee na caaludha. Akkasumatti qodaachuma kee buuseen ofirra galagalee ilaale. Homtuu jiru koshinaa keessa nama qofatu jira. Nanni narri fadhees keessi koo garmalee na na'e. Achumaan dhiisee qodaa miicee raadhe. Galgala gaafa sagantaan jalqabu mataan ittumaayyuu akka itti taa'e sagantaa hirmaadhu nafi nattammaate. Maatiin dhukkubee achumaan paasterii faannaa kadhataan miisejii barreessee fi naa kadhatanii matichi rooma isaan naa kadhatan akkasumatti na defqisiisee waan ta'e tokko agartuma koo keessaa utuma dhaga'u dhaadhee bahee na defqisiise. Achumaan hin fayye. Fayyee sagantaa sana hirmaadhee xumuree paasteriin fadheen gaddas waa'ee kurnoo dubbataniiru. Narrafe. Rafnee ituun irratiin fuuldura dirribee xiqqoo dubbisee eega sagantaan xumurame ammas nabichi galgalaa sun dhufee ammas gatiitti makootti bu'ee na bira darbe ammas nan na'e. Naan dirribeen irratti ture amma nu ga'a ribina qabeeraa jedhe. Kanaaf ribina qabaa hin jiru maal akka ta'e hin beeku keessi koollee nana'aa jiraan jedheen. Ishii bakka inni bilbila irraa cufannee isheen irratti. Akkanatti dhaqee gadi ciisee ribina qabaa hin jiru amma namichi tokko qodaa buusii baateeti narra naanna'a. Kana keessaa qabeenya koo naa kaa'ii jedhe maal akka ta'e hin beeku ani hin hubadhu qodaa buusii fidee dhufe. Inni kurnoodhaan gaddan kaffalee maaltu jira ammoo jedheen sammuu kootti yaadee man dhiise. Amma soomaa hin amanne nan didee gadi hin ciise. Amma immoo qodaa warqee fakkaatu tokko baate achi keessa immoo ababaa wayiitu jira. Fidee ababaa bibbiqilaa wayiitu jira. Fidee natti kenne sammuu fudhachuudhaaf hin gammadeen ka'e. Ammas gaafa gammadee ka'u immoo isa natti kennuu dhiisee qodaa buusii natti deebise ammas. Ammas deebi'ee ciiseen gadi ciiseen. Annaa si'a sadaffaa qabeenyaa koo kana keessa naa kaa'ii naan jedhe sagalee maal. Inni qabeenyaan jiru jedheen nan ka'e hirribuma keessaa ka'ee nan taa'ee gaafam ka'u oomaan argu yeroo hin ciisu natti dhufa yeroo hin ka'u immoo oomaan argu ammas deebi'een gadi ciise ammas qodaa wanti sana baatee dhufeeti qabeenyaa koo kana keessa naa kaa'ii jedhe oomaa hubachuu hin dandeenye dhumarraa akkas naan jedhee ani jecha kana amanuu dideen gadi ciise ammas naa galuu didee jennaan. Mataan galgala na dhiisee mataa koo keessa na waraane. Fuula koo kanarra dhugaan isiniin jedha. Nama abidda caakkaatti qabsiisee keelloorra buusee gubaa jiru jechuudha dhugumaati. Fuula koo nagaan argatee jedhee hin yaadne. Maaltu ta'e jedhee fuula koo guyyaallee fuulli koo naa bareede jedhee hamachaan oollee amma maaliin godhasa jalqabaatti hin deebi'e waan jedhamutu natti dhaga'amee nan aarees nan bo'ees maal akka hin ta'es hin beeku aareera. Ammallee namichi amanaaf naa galuu didee jennaan qarshii 25 lakkaa'ee fuudhee natti agarsiise deebisee kaa'ate. Isa booddee maalodha jedhee sammuutti yaadne obboleetti makoo dirribee dhufee na bukkee dhaabatee abjuumaan
gaaddo dheengaddaa miindaa kee keessa birrii 25 jira jennee amantee irratti olii galtee nan kaffala jetti. Ati maaf hin kenni ture maaf rakkartaa naan jetti isheen. Ahaa edaa akkasii jedhee. Ishee bakka nan kenna jedhee ol ka'eetan taa'ee itti yaade asirridha miindaa dheengaddaa keessaa Waaqayyo kurna birrii 25 qabaan immoo nan kaa'adhe. Sabii kanaaf itoo kana wallaansoo ol qabnu sa'aatii 4:00 bari'uuf jechuudha. Kan amma kana hundumaa hin rafne. Kana booddee erganii amalee booddee ergannan kaffala jedhee mataan koos na dhiisee fuula koorraan na gubus na dhiisee jireenyi koo hundumtuu nagaa argatee deebi'ee hirribnis na qabee hirriba nagaas tarrafe dhugaadha ganama gaafan ka'ummoo gammachuu addaa tokko naa ta'ee bakka keessi koo nagaadha hafuurri koo nagaadha foonni koo nagaadha dhaqeen fuula koo laala akkuma bari'een dhaqeen fuula koo laalla fuulli koo ittumaayyuu sakaleessaa caalaa naa bareedee jira Waaqayyo eebbifamu. Akkasittiin dhiphina akkasii keessan ture Waaqayyo garuu ergasiitii abjuu kan akkasitti natti mul'ate. Anatu yeroo hundumaa kennaa Waaqayyoo qabee jira. Akka Yoonaas hin callumadhe nama markaba keessatti rakkisaa ture jedhee sammuutti anis yaadee jechuudha. Naasumaan namoonni akka koo dhugaadha nama birrii baay'een jaalladha garuu yeroo hundumaa keessaa mana Waaqayyoof yoon kenne natti hin dhaga'amu. Akka kana immoo iddoo guddaa ittiin kennu birrii yoon argadhe nan jaalladha. Gaafa namoonni birrii akkas dheengadda gaafa paastariin fa'aa waa'ee namichi tokko waggaa lamaanis deebi'ee waa'ee karaara gaafattanaan jedhanii ofii koon taa'ee yaadaan. Dhugaadha gaafa namni waan akkasii barsiisu namni kun qabeenyuma namaa ilaalee dubbataan jedha. Garuu dheengadda anaaf naa galee isuma dhugumaatii namoonni akka kanattiin akka koo rakkattanii gaaffiin keessan deebii dhabee deebiinsaa Waaqayyoo bira jira. Kanaaf an akka kanatti rakkadhee amma garuu Waaqayyo fayyina guutuu naaf kenne edda gaafa sanaa gammachuu addaan qabaa. Fayyaan koo hundumtuu eegamee jira. Kanaaf Waaqayyo galata guddaa haa argatu eebbifamaan isin jedha. Waaqayyo si haa eebbisuutti jedhani. Waaqayyo si haa eebbisu.